Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaan 12 akkas jedha. Wanti guddaan dinqisiisan tokko Waaqa keessatti hin argame. Dubartiin biiftuu uffattee ji'a miillaa jala kaa'attee gonfoo urjoota 12 mataa ishee irraa qabdu tokko hin mul'atte. Isheen ulfa turte ciniinsuun da'umsaas tiinis dhiphattee ni iyyite. Wanti dinqisiisan biraa tokko Waaqa keessatti hin argame. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biduu mataa 7 gaanfa 10 mataa isaa 7 irratti wanta akka gonfoo 7 qabu ture. Eegeensaa urjoota Waaqa keessa jiran harka 3 keessaa harka tokkoon haxaa'ee lafatti gad darbate. Bineensa akka jawwee sunis yeroo dubartittiin deessu mucaa ishee liqimsuudhaaf jedhee ishee da'uuf jettu sana dura hin dhaabate. Isheen ilma saba hundumaa siiqqee sibiilatiin tiksuuf jedhu hin deesse. Ilmi ishee garuu gara Waaqayyootti gara teessoo isaattis ol hin butame. Dubartittiin immoo lafa onaatti hin baqatte. Achitti iddoo Waaqayyo akka isheen guyyaa 1260 waan ittiin jiraattu argattuuf qopheessee fi qabdii turte. Kana booddee Waaqa keessatti lolliin ka'e. Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sana hin lolee. Bineensichi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isas lolee. Bineensichi mirga hin arganne deebi'ees isaaf ergamoota isaatiif Waaqa keessatti iddoon hin argamneefi. Bineensi guddichi akka jawwee suni boofni bara durii inni diiyaabiloos seexanas jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gadi hin darbatame. Ergamoonni isaas isaan wajjin gadi hin darbatamanii. Ani immoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis amma fayyinni, aangoon, mootummaan kan Waaqayyo keenyaa, aboonis kan Masii isaatii ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa Waaqayyo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gad darbatameera. Obboloonni keenya immoo dhiiga walichaatiin dubbii isa dhugaa baaniinis isa mo'aniiru. Isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin marsiifanne. Egaa yaa bantiiwwan Waaqaa warri isaan keessa jiraattanis gammadaa. Yaa lafaa, yaa galaanaa, seexanni gara keessanitti waan gad bu'eef isiniif garuu wayyoo. Inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuu fi guddaa aareera. Bineensa akka jawwee suni gara lafaatti akka gad darbatame yeroo beeketti dubartittii ishee ilma deesse sana ari'achuutti ka'e. Dubartittiin garuu boficha duraa gara lafa onaa iddoo itti bara 3 fi walakkaadhaaf waan ittiin jiraattu argattu sanatti akka balaliituuf baalleen joobira guddichaa 2 kennamaniif. Yommus bofichi bishaan lola'ee akka dubartittii haree adeemuu fi dugda ishee duubaan bishaan akkuma laga yaa'utti afaan isaa keessaa duukaa gad naqe. Lafti garuu dubartittiin gargaaree afaan banee laga isaa bineensicha akka jawwee sun afaan isaa keessaa yaasee gad hin dhuge. Yommus bineensicha akka jawwee suni dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe. Isaanis sanyiin ishee suni warra abboommii Waaqayyoo eeganii isa Yesuus dhugaa ba'ettis jabaatanidha. Bineensichi sun immoo cirracha galaanaa irra dhaabatee jedha. Maqaan Gooftaa kan ulfaatu ta'u. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Macaafa qulqulluu kanan dubbisee irra deddeebi'ee dubbisaa waan hin adeemnee fi macaafa mul'ata Yohaannisii keessatti seenaan nuti arginu seenaa akka diraamaa wayii fakkaatudha. Seenaan nuti arginu seenaa Waaqa keessatti ta'e waan akka diraamaa Waaqa keessatti kan ta'e akkasuma lafarrattis kan ta'edha kan nuti dubbifne. Seenaan kun kan inni ilaallatu taatonni gurguddoon taatota gurguddoo 2dha. Taatonni gurguddoo 3 jechuu dandeenya.
dubartittii tokko mucaa ishee fi bineensa akka jawwee. Dubartittii sana Ingiliffaan the woman. Isa kan biraa immoo child man yookiin immoo child mucaa dhiiraa jechuukooti. Child man inni jechuu barbaannu mucaa dhiiraa yookiin mucaa. Inni kan biraa bineensa akka jawwee yookiin dragon. Ingiliffisaa dragon jedhama. Like dragon hin jedhu garuu dragon jedha Ingiliffataa. Irra caalaa afaan Oromoo isaatu gaariidha. Maaliif kallattiidhaan jawwee waan hin taaneef jechuudha. Inni qo'achaa deemnuun argattu. Isaan kanaadha jechuudha. Isaan kana gidduutti lolli yeroo ta'u argina. Kanaafuu boqonnaa 11 keessatti yeroo darbee waa'ee dhuga baatota isaanii waa'ee mo'ichi kan Waaqayyoo ta'uusaa ilaallee turre jechuudha. Mo'ichi kan Waaqayyoo ta'uusaa ilaallee turre boqonnaa 11 keessatti. Boqonnaa 10 keessatti immoo lafarra harkisuun akka hin jirre ilaallee turre. Kanaafuu malakanni torbaffaan afuufamee ture. Malakanni torbaffaan innaa afuufamee kana booddee lafarra harkisuun hin jiru isa jedhu ture. Malakanni torbaffaan yeroo afuufamu kana lafarra harkisuun inni hin jirre sun maalinni isa jennu yeroo darbee boqonnaa 10 keessatti wanta Waaqayyoo dhoksaatti akeeketu fiixaan ba'uu jalqaba jennee yaadne. Kanaafuu wanti Waaqayyoo fiixaan dhoksaatti akeekisuun fiixaan ba'uusaa malakata torbaffaa booddee mootummaan Waaqayyoo akka kan Waaqayyoo akka ta'e mo'ichi kan Waaqayyoo akka ta'e ilaalla. Mo'ichi kan Waaqayyoo ta'e kun yookiin karoorri Waaqayyoo dhoksaatti akeeke kun akkooni Waaqayyoo dhoksaatti raawwate kun maalinni jenneetu ilaalla jechuudha. Isaadha zirzirii isaa nutti maa jira jechuudha amma Yohaannis jechuudha. Amma macaafni wantoota eeraa milikkitoonni jalqabaa mallattoowwan torban jalqabaa ittiin cufaman yeroo banaman xumuranii malakatoota torban of keessaa qaba. Waa'ee malakatootaa keessaa immoo malakatoota torbaffaa baay'inaan torban darbee ilaalleerra. Yeroo malakanni torbaffaan akkas ta'u yookiin malakanni dhumaa akkas ta'u maaltu akka ta'aa ture ilaalleerra. Yeroo sana immoo wanti Waaqayyoo dhoksaatti akeeke fiixaan ba'a jedhee ture. Wanti Waaqayyoo dhoksaatti akeeke sun maanni akkamitti fiixaan ba'eessa jedhu diteelii isaa nutti agarsiisa. Waaqayyoo jalqaba dhoksaatti yeroo jalqaba boqonnaa 5 jalqabnu macaafa marame sana keessa maaltu jira laata? Gooftaa Yesuus qofatu dubbisuu danda'a. Namoonni inni kaan firdiidha jedhu, inni kaan kana jedhu, inni kaan sana jedhu maaltu keessatti barreeffame jennee ilaalle. Boqonnaa 10 irratti yeroo geenyu akkuma raajotatti dubbatamee turedha. Wanti haaraan hin jiru. Raajotatti dubbatamee kan ture garuu dhoksaa ture. Hamma garuu ifatti ba'uuf jira yeroo malakanni torbaffaan afuufamu nuun jedhe ture jechuudha. Sana booddee boqonnaa 11 irratti dhuga baatota sana keessatti kana booddee lafarra harkisuun gonkumaa hin jiru. Dhuga baatota isaan dhumaa lamman Waaqayyotti ergeera. Sana booddee dhuga baatota sana ajjeesanii ittiin taphatanii maal godhanii? Sana booddee Waaqayyoo gara Waaqaatti ol isaan fudhate. Kanaafuu karoorri Waaqayyoo amma ifa ba'uu jalqaba jechuudha. Xumura. Kana booddee karoorri Waaqayyoo yeroo ifa ba'uu jalqabu boqonnaa 12 keessatti waan akka diraamaa kana argina jechuudha. Waan akka diraamaa kana argina jechuudha. Waan akka diraamaa sun isaan kamiisa jedhu ilaalla jechuudha. Kanaafuu boqonnaa 12 irratti milikkita guddaa tokkotu ta'ee jedha jechuudha. Milikkita guddaa dinqisiisaa tokko ta'eedha. Milikkita guddaa dinqisiisaa ta'e sana gaasinii dubbisee waan ta'eef isaan irraa jalqabna. Milikkita guddaa dinqisiisaa Yohaannis jedhee milikkitoota baay'eetu jiru. Achi keessaa gara milikkitoota 7tu jiru. Milikkitoota guddaa dinqisiisaa jedhee gara fuulduraatti deemna. Garuu achi keessaa milikkinni inni jalqabaa inni guddaadha dinqisiisaa jedhee isa kana jechuudha. Inni dubartii tokkotu jira. Dubartittiin kun ji'a irra dhaabatti yookiin ji'a irra teesse gara fuulduraatti ilaallammas dubartittii bira. Adaganyaan tokko jirti. Dubartittiin akka kanaati adaganyaan tokko jirti. Naan laalla. Jirti. So dubartittii ishiin kun waan dinqisaa waaqa keessa jedha laasa kan sirriitti hubadhaa. Iddoo isaa waaqa keessa jedha. Innaata akka ture lafa irratti akka inni ta'u argina. So dubartittiin kan biraa ganaadha gara fuulduraatti jirti waan ta'eef yeroo dubartittii sana bira qabnu ilaalla. So dubartittii sana fi ishii kan akka waliin hin maqnee kan irra deddeebi'aa jira. So dubartittii ishiin kunii fi ishiin sunii wanti wal isaan fakkeessu yoo jiraate waan isaan walitti adda addummaa qaban yoo jiraate hin dhandhaa jechuudha. Uftan barbaadaan kan ulfaatee ta'u.
dubartittii kana akkamitti argee dubartittiin kun yeroo argu mataa ishee biiftuu uffattee jirti. Dubartiidha. Biiftuudha uffattee uffanni ishee biiftuudha. Kan isheen dhaabattee jirtu immoo ji'a yookiin baatii sana deemnu kana haa ta'u muunii jechuudha. Jechuudha isarra immoo dhaabattee jirti jechuudha. Kana booddee kun dinqisiisa baay'ee guddaa dinqisiisadha. Dubartittiin tokko akkamitti biiftuu uffattee ji'arra dhaabatti ta'edhu. Kana biraa otoo hin ta'in gonfoowwan qabdi. Gonfoowwan 12 mataatti kaa'attee jirti. Gonfoowwan sun immoo gonfoowwan urjootaa ture jedha jechuudha. Isa kana qabattee sanattuu immoo ama galaala biiftuu uffattee dubartiidha. Biiftuu uffattee ji'arra dhaabattee gonfoo 12 gonfoon 12 sun immoo urjoota 12 mataatti kaawwattee ulfa immoo jechuudha. Ulfa jechuudha. Waaw jedhee otoo inni kana dinqisiifachaa jiru kan biraa dinqiin kan biraatti ta'e. Bineensi guddaan sodaachisaan diimaan biluun gaanfa maal maqaan isaa mataa 7 kan qabu gaanfa 10 kan qabu mataan isaa 7 irra gonfoon 7 kan jiru dubartittii kana dhufee fuuldura dhaabate. Dubartittii kana dhufee fuuldura dhaabate jechuudha. Ishiin eenyu ta'ee garaan ishii guddatee fiiguudhaaf hin dandeessu. Ama galaalaa dubartittii ulfa geessee da'uudhaaf ciniinsifachuudhaaf yeroo ishiin jettu inni immoo dhaqee fuuldura dhaabatee jedha. Sana booddee yeroo fuuldura dhaabatee jedhu dubartittiin ciniinsifattee hin deesse. Yeroo deessu mucaa ishee nyaachuudhaaf yeroo inni ka'u garuu mucaan ishee jalaa gara waaqayyootti gara teessoo waaqayyootti jalaa fudhatameedha. Sana booddee dubartittiinis immoo gara lafa onaatti baqattee jedha. Sana booddee waaqarratti otoo hin ta'in gara lafaatti gadi bu'aa. Achi booddee immoo bineensichi waaqarratti waan hafe fakkaata. Yeroo bineensichi waaqa keessatti lola kaasaa jechuudha. Dubartittiin harkaa baatetti gara lafaatti onnotti mucaa ishee nyaachuu hin dandeenye mucaan ishee gara teessoo waaqayyootti ol butameera isa jedhu fakkaata jechuudha. Baay'ee haaraa. Sana booddee loltoota isaa guurratee eegee qaba jedha. Eegeensaa urjoota samii keessaa tokko sadaffaa isaanii urjiin samii 3 yoo ta'e urjii samii 2 hambisee tokko fudhate jechuudha. Tokko fudhate jechuudha. Sana booddee urjoota sana lafatti gadi haxaa'ee dubartittiin already gara lafaatti wannotte hiriyoota sana gadi haxaa'ee lafatti akka waan naqeeti jechuudha. Sana booda immoo ergamoota sana wajjiniin ergamoota kan biraatti lola kaasaa jechuudha. Mikaa'elaa fi ergamoota isaatti lola kaasaa. Ofii isaatis immoo bineensa akka jawwee fi ergamoota mataa isaatii qaba. Sana booda waaqa keessatti lolli ta'e. Sana booddee hin mo'ame. Gaafa mo'amee jedhu sana ergamoonni yookiin waaqayyoo gad isa darbate ergamoota isaa wajjiniin jechuudha. Gaafa isa darbatu immoo maal godhaa? Akka kufe beekee amma bakka gad darbatameera waan ta'eef yeroo muraasa hin qabaa jedhe yeroo amma akka qabu hin barroofne irratti yeroo muraasa hin qabaa. Yeroo muraasa qabu kana keessatti dubartittii duraan mucaa kana deesse yeroo na nyaachuudhaaf jedhu mucaan kun na irraa ol butame ishiin immoo na jalaa baqattee baate sana amma immoo nan ari'adhaa. Yeroo inni lafa irratti gadi dhufee ishee ari'achuudhaa ka'u isheenis jalaan baqatte. Yeroo isheen jalaa baqachuudhaaf jedhu tilmaa akkaataatti asirratti barreeffame qofa otoo hin ta'in yeroo isheen jalaa baqachuudhaaf gara lafa onaatti jettu amma gaafa fiigdee haa jennu. Yeroo isheen baqachuudhaaf jettu duukaa bu'ee haa jennu. Yeroo isheen duukaa bu'uudhaaf jedhu waaqayyo immoo baallee kenneef baallee joobiraa 2 guguddaa kenneefi jalaa balaliitee yeroo immoo akka gara isheen qubattu dhoowwuuf natti fakkaate. Yookiis immoo kan inni bishaan jedha. Bishaanii akka ishee fudhatuuf lolaa afaan isaa keessaa duuban itti tufe jedha. Yeroo lolaan afaan isaa keessatti gadi tufamudha. Akka isheen fudhanne ol kaase natti fakkaate baalleen sun. Yeroo baalleen sun immoo ol kaasu akka isheen iddoo qubattu immoo hin dhabnee fi lafti immoo ishee gargaaree bishaan sana jalaa gadi liqimse. Sana booddee dubartittii waan godhuu fi waan akkatti qaqqabuu fi bitaa waan itti galee fi amma immoo sanyii dubartittii kan ta'an nan ari'aa jedhee deebi'ee jechuudha. Sanyii dubartittii kan ta'an immoo eenyudha? Eenyudha sanyii dubartittii kan ta'an jedhee badda ga'e. Isaan immoo warra dubbii
gooftatti qabaman waan ta'esus dhugaa ba'eettis warra amananii fi akkaataa sanatti warra deebi'an ture jedha. Akka kanatti xumuree iddoon kun kana keessatti wantoota baay'ee argina. Akka isiniin jedhe namoonni gurguddoon taatee gurguddoo kan taphatan kutaa kana keessatti akka diraamatti yoo ilaalle waan dubartittiidha. Dubartittii ulfa sana immoo mucaa isheeti fi bineensicha akka jawweeti jechuudha. Isaan kun sadan wanta guddaa qabu keessatti inni kan biraa akkaataan ittiin bineensichi akka jawwee sun ibsame akkaataan ittiin dubartittiin sun ibsamte sirriitti wannoo gootanii yoo ilaaltan hin dandeessu qo'annaa kiyya keessatti sin arganna. Dubartittii sana piikcheer ishee argachuuf jechuudha. Akkaataa dubartittiin sun itti ibsamte dursitee obzerveeshin goona miti obzervii goona jechuudha. Inni laalla jechuudha. Otoo gara biraa minaamin hin dhaqini dubartittiin kun eenyudha hiikaa isaa minaamin otoo hin dhaqin dubartittiin kun maal fakkaatti kutaa kana keessatti waa'ee ishee maaltu barreeffame maal uffatti maal kaawwatti maal garaatti baatti maal gootee isa jedhu jechuudha. Akkam ta'ee maaliif akkas ta'ee jenneetu haqa barbaadna jechuudha. Wantoota as keessaa argan sana booddee maal jechuudha itti deemna jechuudha. Sana booddee immoo waan immoo kutaa kanarraa maalan fudhadhaa jireenya kootiif kan ta'u jenna jechuudha. Okay. Kanaafuu kutaa kana keessatti waa'ee dubartittii kan barreeffamee jira. Keessan deddeebi'aa fuulduratti nan deema. Waa'ee dubartittii waan muraasa dubbadheera. Waa'ee isa sanaas waan muraasa dubbadhee achi keessaa garuu waa'ee bineensicha akka jawwee jedhee malee jawweedhaan jennee afaan Oromoonsaa. Kanaaf milikkita guddaa dinqisiisadha jedhee mallattoo yookiin milikkitaadha jedhee malee dhugummaatti tarii bineensa ta'ee wallolee akkas ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Wanti inni arge akka milikkitaa akka ta'etti dubbateera iddoo kanatti kallattiidhaan bineensichaadha jawweedha dubartiidha hin jenne wanticha jechuudha. Milikkita akka ta'e tarii milikkinni sun waan biraa bakka bu'uu danda'a jechuudha karaa biraatiin. Waan akka diimaa biluu kan inni jedhame mallattoo yeroo darbee warreedii ilaalleerra farda diimaa biluu fa'ii ilaalleerra. Mallattoon kun waa'ee du'aa waa'ee dhiiga dhangalaasuuf kan kana fakkaatanii wajjin kan wal qabatu yoo ta'u isaan kun immoo mallattoo fedhii seexanaa balleessuu qaluu kan kana fakkaatan jechuudha. Karaa raajota sobaa ta'uu danda'a. Macaafa qulqulluu keessatti amma Yohaannis boqonnaa 10tti fakkaate seexanni wannoon inni achiin tiksee sobaa wajjin wal qabsiisee inni qaluudhaaf dhufa. Karaa sanaan kan dhufu qaluudhaaf fi balleessuudhaaf dhufa kan jiru seexanaa wajjin wal qabsiisee kan jiru jira. Inni kan biraa mataa torba kan jedhu jira. Gaanfa 10 kan jedhu jira. Gonfoo 7 kan jedhu jira. Isaan kun hundumtuu aangoo kan agarsiisanii keessattuu gonfoon immoo aangoo yookiin mootummaa yookiin zarii mootii warra ta'an yeroo darbe waa'ee gonfoo yeroo darbe qo'anneera gonfoo gooftaa Yesuusis waan ta'eef isa kana baay'ee nu rakkisu jechuudha. Inni kun mootummaa ta'a. Yeroo gonfoo seexanaa ta'u aangoof mootummaa yeroo ta'u iddoon itti Waaqayyo godhu jedhee itti kennee jira. Yeroo darbe waa'ee gonfoowwanii ilaallee turre dha'ichoowwan isaanii gara jalqabaa keessatti waan ta'eef amma garuu isaan kun wantoota biyya lafaa fi faallaa gooftaa faallaa Waaqayyoo ta'anii bulchiinsaaf mootummoota biyya lafaa wajjin wal qabata waan ta'eef mul'ata Daani'el keessattis immoo akkaataa isaan kun ittiin hojjetan gonfoowwan isaanii mataawwan isaanii mul'ata Daani'el wajjin wal qabsiifnee ilaaluu dandeenya. Inni kan biraan eegee isaati yeroo darbe yeroo qo'annu malakata keessatti eegee isaanii keessa wannoo akka jiru haangoon eegee isaanii keessa akka jiru eegee isaaniitiin namoota akka miidhan eegee isaaniitiin waan akka godhan akka barbaadan urjoota kana maal akka isaan gochaa turan arginee turre jechuudha. Aboonaan eegee isaanii inni kun immoo bineensa akka jawwee sun eegee isaaniitiin urjoota eegee isaaniitiin urjoota waaqaa irra jiran sana keessaa 1/3 isaanii harcaasee jedha. 1/3 inni jedhu kuni hiika garaagaraa qabaa. Urjoonni kun maalidha? Amma dubartiirraa urjiitu jira. Urjii 12tu jira. Inni kun immoo urjoota jiran keessaa immoo 1/3 isaanii harcaaseedha. Urjoota wanti waaqaa keessaa immoo yoo jennee 1/3 harcaase yoo jennee urjoonni baay'eedha achi keessatti 1/3 harcaase. Akkuma kana urjoonni lakkaa'amuu hin danda'ani. Urjoonni kun ergamoota qulqulloota yoo ta'ani achi keessaa 1/3 isaanii harka 3 keessaa harki tokko ergamoota seexanaa wajjin yookiin bineensa akka jawwee kana wajjiniin walii galanii isaa wajjin fudhatamanii darbafamanidha jechuudha. Gadi buunee hin laallatu. Isaanitti irra dhiyaata jechuudha. Hiika kan biraa viyuu baay'ee jira yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf garuu viyuun inni sirrii fi akka kutaa kanaatti hin deema jennu urjoonni 1/3 gadi darbataman suni
seexaana yookiin immoo seexana gara gaditti deemne akka inni maqaan isaa seexana ta'e wanta akka jawwee kun maqaan isaa seexana akka ta'e inni kun bineensuma bara durii fi diiyaabiloos mataa isaa akka inni ta'e waan ilaallu fi warri tokko sadaffaan kuni ergamoota warra waaqayyoo ta'anii ergamoota warra kufanii yookiin yaada seexanaa wajjin walii galan cifiree isa nuti jennu jechuudha. Ergamoota seexanoota biyya lafaa kanarraa jechuudha. Seexanni amma iddoo hundumaa jira jenna. Iddoo hundumaa kan jiruuf akka waaqayyoo tokkicha ta'e iddoo hundumatti argama otoo hin ta'in hafuura waan ta'eef iddoo hundumatti iddoo inni itti argamu hin beeknu. Inni tokko isa kana. Lammaffaan seexanni iddoo hundumatti argama yeroo jennu baay'inarraan kan ka'edha. Seexanni waliin horuu hin fuudhu, hin heerumu, wal horee biyya lafaa guute otoo hin ta'in yeruma gad darbatamu mataan isaa baay'eedha jechuudha. Malee seexana tokkichatu gad darbatame miti. Yeroo darbe ilaalleerra seexanoota keessaa kan akkasii ergamoota keessaa arfan isaanii kan hidhaman gara booddeetti waaqayyoo kan hidhu gara booddeetti kan gallakkisu kanaaf kan fakkaatan baay'ee jira jechuudha. Akkaataa isaan kuni urjoota waaqarraa yoo fudhanne lakkoofsa isaanii hin beekamu. Achi keessaa tokko sadaffaa isaanii jechuun lakkoofsa isaanii miliyoonaa ta'u tiriliyoonaa ta'u hin beekamu. Otoo immoo seexana tokkitti iyyuu taate hafuura waan taateef nuu gahuu dandeesse jechuudha. Maqaan gooftaa galfaate ta'u. The male child yookiin immoo mucaan dhiiraa jira. Mucaa dhiiraa sana kutaa kana keessatti sirriitti ilaallaa. Ibsa isaa wajjin wal qabsiifnee yeroo ilaallu garuu mucaan dhiiraa sun gooftaa Yesuus ta'a jechuudha. Dubartittiin kan dhiira deesse. Waa'ee dubartittii kanaatti deebinee sirriitti ilaalla gadi buunee dubartittiin sun Maariyaamidha moo eenyudha waldaadha moo maal kan jedhamu. Inni kan biraa waa'ee mucaa sanaa wanti inni jedhamee jira. Waa'een gonfoo isaatii baay'ee hin kaa'amne wanti inni kaa'ame wanta biraa waa'ee mootummaa isaaniiti. Mootummaa isaati malee gonfoo kaa'achuun isaa maaliif isaa kutaa kanatti hin kaa'amne. Iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti waa'een qalamuu isaatii minaamini isaatii waa'ee minaamini isaatii baay'ee hin kaa'amne. Iddoo kanatti kan inni kaa'ame kan baay'ee nama ajaa'ibu dhalachuusa mootummaa yookiin saba nations saba lafarraa jechuudha. Saba Israa'el qofa otoo hin ta'in iddoo kanatti saba lafarraa kan ulee sibiilatiin tiksu kan tiksu kun immoo macaafota kakuu moofaa fi raajota keessaa wajjin wal qabata. Inni kan biraa akkuma yeroo mul'ata boqonnaa 4 keessatti ol butame Yohaannis jennu akka kanatti mucaan kunis ol butamuusaa dhaloota isaa tiksuusaa yookiin immoo bulchiinsa isaa fi ol butamuusaa argina jechuudha. Ol butamuusaa argina. Kanaaf kan baay'ee nama dinqu macaafni mul'ata boqonnaan 12 kuni seenaa jalqaba uumamaa otoo uumama jalqaba hin turin seenaa dhufaatii gooftaa Yesuus fi dhaloota isaa seenaa du'ee du'aa ka'ee ol butamuu gooftaa Yesuus fi seenaa deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus sarara 1-2 keessatti xumura jechuudha. Baay'ee nama dinqa jechuudha kitaabni kun. Kanaafitu yeroo darbe yeroo mul'ata Yohaannis qorannu wanti hundumtuu tartiiban toora galee boqonnaa 5 booda boqonnaa 6tu ta'a. Boqonnaa 6 booddee 8tu ta'a. Jennee akka tilmaamnu otoo hin ta'in akkaataa inni ittiin barreeffame hubachuu qabna kan nuti inni jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti isa kana overview isaanis ni kennaa jira gadi keessa seenaa hin jiru waan ta'eef akkaataa yeroo hin qo'annu sirriitti immoo isin jalteessan dhaggeeffataniif. Amma waa'ee dubartittii yeroo hin deebi'u ilaalcha baay'eetu jira. Kaansaa dubartittiin Israa'eliidha jedha, kaansaa Maariyaamidha jedha, kaansaa charchiidha jedha, kaansaa kan biraa baay'eetu jira jechuudha. Waa'ee dubartittiitti yeroo deebinu garuu akka kutaa boqonnaa 12 akka qo'annaa keenya kanaaf ta'utti dubartittiin sun Israa'el ta'uu dandeessi isa jedhudha. Mallattoowwan dubartittii ibsan gurguddaan isaanii lamaadha. Mucichi dhiiraa Yesuus erga ta'e dubartittiin Maariyaam ta'uu dandeessi. Akka kutaa kanatti immoo Maariyaam akka isheen hin taane wanti baay'ee waan ibsuu fi yookiin immoo irra caalan gara Israa'elii akka sabaattidha kan inni qabu waan ta'eef akka Israa'elitti fudhannaa jechuudha. Isaan kunis isiniif xumuruudhaaf yookiin walitti isinii qabuudhaaf iddoo kanatti warri gurguddoon isaanii bineensa akka jawwee yookiin diraagan inni Ingiliffii jedhu seexana akka kutaa kanaatti jechuudha. Mucaan dhiiraa inni jedhu immoo kan isheen garaatti baattu Yesuusidha. Dubartittiin garaatti baattu sun immoo Israa'eliidha jennee keenya jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu boqonnaa 12 keessatti mata duree maaliitti moggaafanna isa jedhudha. Mata dureen nuti itti moggaafannu isa yeroo darbe boqonnaa 10 keessatti caqasnee turre karoora dhoksaa Waaqayyoo isa boqonnaa 11 keessatti raawwatamuu jalqabe mootummaa Waaqayyoo
asirratti immoo maal inni wanti nuti qabnu wanti nuti dinqisiisatti argannu karoora mootummaa yookiin dhoksaa waaqayyoo sanaan seexanni yeroo mormu argina jechuudha. Kanaafuu boqonnaa 12 maal arguu dandeenya? Waa'ee lolaati. Kanaafuu lola seexanaa yookiin mormii seexanaa karoora fayyisuu waaqayyootiin mormuu seexanaati argina jechuudha. Kanaafuu boqonnaa 12 keessattis boqonnaa 10 keessatti karoora waaqayyoo dhoksaa raajotatti dubbatamee akka jiru argina. Boqonnaa 11 keessatti boqonnaa kana booddee lafa harkisuun waan hin jirree fi boqonnaa 11 keessatti mootummaan waaqayyoo mootummaa kan isaa ta'uusaa mo'uusaa argina. Boqonnaa 12 keessatti akkaataa mootummaan waaqayyootti mo'e sana argina. Fayyisuu yookiin fayyinni namootaaf ta'uusaa argina jechuudha. Kanaafuu akkaataan ittiin dhoksaan mootummaa waaqayyoo mul'ate akkaataan ittiin waaqayyo karoora dursee karoorsee raajotatti mul'ise akkaataan maalinni inni karoorri dhoksee karoorsee mootummaa waaqayyooti. Mootummaan waaqayyoo yookiin waaqayyo mo'e mootummaa waaqayyoo dhandheetti galla jennu osoo hin ta'in isa waaqayyo mo'eera gooftaan keenya mo'eera jennu akkamitti mo'e akkamitti lole isa jedhuu sana lola isaa ilaallaa jechuudha. Kanaafuu karoora waaqayyoo fi lola seexanaa ilaallaa jechuudha. Karoora fayyisuu waaqayyoo jechuu dandeessu. Karoora dhoksaa waaqayyoo jechuu dandeessu. Karoora mootummaa waaqayyoo jechuu dandeessu. Karoora waaqayyootii fi lola seexanaa ilaallaa jechuudha. Galeereen abdadha jechuudha. Yeroo darbee karoorri waaqayyoo dhoksaan mootummaa waaqayyoo akkamitti akka jiru waaqayyoo dhoksaa kana mul'isuuf akka inni kakate si'achi lafarra gonkumaa akka inni hin harkifne kaa'amee ture. Malakanni 7ffaan kana booddee hin afuufame yeroo darbee boqonnaa 11 keessatti mootummaan waaqayyoo bakka biyya lafaatiif ta'eera. Waaqayyo biyya lafaarratti biyya waaqarratti mo'eera jedhame jechuudha. Kan masiisaatii ta'eera jechuudha. Masiichi sun akkamitti dhufe? Mootummaa waaqayyoo akkamitti dhufe? Karoorri waaqayyoo sun akkamitti mul'ate? Isa jedhuudha nutti agarsiisa jechuudha amma wantichi. Kanaafitu kitaaba sana keessa yookiin macaafa maramaa sana keessa kan jiru dhoksaa waaqayyoo bara duriitii kaasee akkaataa waaqayyoo bulchiinsa ilma namaa jireenya ilma namaa gara jireenyatti fide waaqaaf lafa gara jireenyatti akkamitti fide nama akkamitti jiraachisuu akka barbaade fayyisuu akka barbaade karaa kamiin karoorri fayyisuu waaqayyoo karoorri baraaruu karoorri araarsuu karoorri furmaataa furuu waaqayyoo namaaf waaqayyoo gara jireenyatti deebisuu karoorri inni baase sana booddee akkamitti gooftaan dhufee isaan furuu akka barbaade achi immoo gooftaan akkamitti isaaniif du'e isaan du'aa immoo ka'e deebi'ee jireenya isaaniif kenne deebi'ee immoo dhufee isaaniif fudhate iddootti immoo isaaniif deebise kun karoora waaqayyooti jechuudha. Karoora waaqayyoo sana keessatti seexanni akkamitti morme isa jedhudha kan mul'isu. Akkamitti morme jalqaba seexanni otoo hin kufiin dura akkamitti morme achii kaasee biyya lafaa irratti dhufee akkamitti morme achii kaasee amma ammaatti akkamitti mormaa jira achii kaasee immoo bara dhumaa waggoota 7 keessaa sanatti akkamitti morma achii kaasee yeroo dhumaatiif seexanni akkamitti gadi darbatamee wannoon isaa xumuramaa isa jedhudha jechuudha. Okay. Isa kanaadha kanaafuu karoora waaqayyo nuuf qabuu fi mormii seexanaa ilaallaa jechuudha. Gooftaa maqaan isaa galfaate ta'u. Kanaafuu karoora waaqayyo nuuf qabu karaa dubartittiitii fi karaa mucaa sanaati. Karoorri seexanni qabu immoo karaa bofichaa karaa seexanaa yookiin bofa akka bineensa akka jawwe bofa seexana diyaabiloos jedhamee jira jechuudha. Isaan kunii gara fuulduraatti ni ilaallaa. Wal furanii dhufu jechuudha boqonnaa 13 booddee wal furanii dhufu waa'ee gaanfa 10 qabaachuu isaanii waa'ee mataa 7 qabaachuu isaanii waa'ee mataan 7 san gonfoo 7 qabaachuu isaanii fi Daani'eel wajjin boqonnaa 13 kana keessatti ilaallaa jechuudha wal fudhatanii dhufu. Inni kun hundumtuu gaa wal qabatee deema jechuudha. Malee inni kun ta'eet inni sun ta'a inni kun ta'eet inni sun ta'a isa kanatu dura ta'a isa itti aansee akkas jedha jechuu miti jechuudha maqaan gooftaa keenya kan ulfaate ta'u. I think amma aayidiyaan isaa boqonnaan 12 erga isinii dhufee booddee kana booddee daqiiqota muraasa qabnu keessatti immoo gadi sirriitti qonnee ilaallaa jechuudha. Waa'ee dubartittiitii fi waa'ee wannoo ilaalchota jiran. Okay. Ilaalchonni waa'ee dubartittii jiranii amma inni kun akka waaqa keessatti ta'e yaadadha. Boqonnaa 12 13 14 waa'eedhuma kanaa ibsu diteelii isaa keessa gadi galaa jechuudha. Boqonnaan 10 karoora dhoksaa waaqayyoo akka jiru raajotti dubbatamee akka jiru kana booddee gonkuma waaqayyoo lafarra harkisuu akka hin dandeenye riiviilee akka godhu boqonnaa 11 keessatti malakanni inni 7ffaan inni eegamaa ture sun karoora dhoksaa waaqayyoo himuudhaaf inni eegamaa ture sun akka raawwachuu jalqabe mootummaan kan waaqayyoo akka ta'e waaqayyo boqonnaa 12 keessatti immoo mootummaa akkamiiti mootummaan isaa akkamitti dhaabate akkamittidha pilaanii godhe
akkamittiidha waaqayyo gooftaan mootummaa sana mo'e jechuudha. Miti mo'ennaa yeroo jechuudha. Akkamittiidha mo'ennaa jennu lola guddaadha akka ta'e. Lolichi kun akkamitti ture? Jalqaba uumamaatti akka kanatti ture. Edda uumamni ture akka kanatti ture. Amma akka kanatti jira. Gara dhuftutti baroota dhumaa sana keessatti immoo rakkinoota keessatti akka kanatti ta'a. Dhuma irratti garuu akka kana ta'etu waaqayyo bantii waaqatiin gammada jedhee jechuudha. Akka kanatti tartiiba galchee ta'u. Sana booddee waa'ee bineensicha sanaatti seena. Gaanfa 10 inni qabu, gaanfa mataa 7 gaanfa 10 inni qabu, mataan 7 sanaa gonfoo 7 inni qabu sun immoo akkaataa ittiin hojii isaa hojjetu diteelii isaatti gad deebi'a boqonnaa 13-14 booddee jechuudha. Okay. Kanaafuu waa'ee dubartittii akka kutaa kanatti Israa'el jennetti walii galleetu waa'ee bineensicha akka jawwee sana seexana jennetti walii galleetu waa'ee mucichaa immoo Yesuus jennaa jechuudha. Sana booddee gara fuulduraatti waa'een wannoo isaatiin dhufaa. Waa'een Mikaa'el inni jedhamu hin dhufaa. Iddoo kanatti ilaalcha Mikaa'el keessa jirus inni argina. Garuu akka kutaa kanatti Mikaa'el isa jedhu nuti hangafa ergamoota waaqayyoo yookiin hangafa loltoota ergamoota waaqayyoo kan jedhu macaafa qulqulluu keessa waan jiruuf isa kana wajjin deemna jechuudha. Ilaalchota isaan baay'ee jiran keessaa isa nuti ittiin deemnu isin agarsiisa. Sana booddee waa'ee dubartittii lolee boofichi sana booddee dadhabee jennaan gara sanyii ishiitti deebi'ee sanyiin sun immoo warra dubbii gooftaa Yesuusitti qabamanidha isa jedhu waan ta'eef sanyiin dubbii gooftaa Yesuusitti qabatan suni warra bara dhumaa keessatti jiraatan yoo ta'e warra ormoota yookiin immoo namoota bara dhumaa sana keessatti gara gooftaatti dhufan baroota waggaa 70 keessa jiru yoo ta'e jechuudha. Baroota ammaa keessa yoo ta'e immoo namootuma amantoota hundumaa ta'a jechuudha. Ari'atamaaf rakkinoota garaagaraa keessa kan dabarsan baroota darbee yeroo ta'an immoo gooftaa Yesuus lafarra dhufeera waan ta'eef jechuudha. Warra dubbii isaatti qaban isaan kana hundumaa ilaallatan. Ispeesifikii akka kutaa kanaatti fi akka rakkina waggaa 7 keessatti garuu warra yeroo sana gara gooftaatti dhufan warra biyya lafaarra jiraatan jechuudha. Warri biyya waaqarra jiraatan waan jiraniif jechuudha. Isa sammuutti dhandhannaa diteelii isaati. Gara booddeetti boqonnaa 13-14 keessatti waa'ee bineensotaa hin dhandhaa. Bineensota keessaa bineensota gosa 2 gurguddoo dhandhaa. Inni tokko galaana keessaa inni ba'u, inni tokko immoo lafarraa kan ka'u argina jechuudha. Lafa keessaa kan ba'uu fi galaana keessaa kan ba'u argina. Lachuun isaanii bineensota haa ta'u garuu bineensi inni galaana keessaa ba'u bineensa mormituu Kiristoosii isa ta'e yeroo darbee maqaasaa kaasaa turre mormituu Kiristoos isa ta'e boqonnaa 11 keessattis wanti nuti kaafnee jirra waan ta'eef boqonnaa 11 keessatti yeroo qo'annu waa'ee dhuga baatota lamaanii sana keessaa wajjin wal qabsiifne bineensi inni tokko bineensa isaa mormituu Kiristoos isa ta'e isa iddoo Kiristoos yookiin ani Kiristoos isa jedhu iddoo aarsaa kan xureessuu fi iddoo isaa kan qabatu. Bineensi inni lammaffaan inni lafa keessaa ol ba'u garuu raajii sobduu jechuun raajiidha. Milikkita argisiisaa, dinqii argisiisaa, ergaa fidaa, sagalee fidaa, የሆነ ቃል ያወጣል ድምጽ ያወጣል ምናምን ዋንተ waaqayyo bakka isaa wajjin jira jechisiisu wanta baay'ee nama dinqisiisu guddaa gochuu danda'a amma bidda waaqarraa gadi buusetti nama wallaalchisuudha wanti inni goone hin jiru jechuudha akkuma raajota keenya muraasa bara kana booddee namni hundumtuu gara isaatti akka yaa'u godha jechuudha gara kamitti ana miti laasa kanaadha humna kannaa kenneetu gara isaa mormituu Kiristoos yookiin bineensicha isaa bishaan keessaa bahetti agarsiisa namoonni bakka bineensicha sanaaf akka gugguufan godha jechuudha gara sanatti agarsiisa raajii sobduudha jechuudha. Kana booda waa'ee dubartittii irra kaafneetu ilaalla. Dubartittiin biftuu uffattee jirtu kun ilaalchota garaagaraa baay'ee kaa'anii turanii waa'ee dubartittiitti fayyadamu macaafni qulqulluun yeroo baay'ee waa'ee dubartittii yeroo darbee mul'ata boqonnaa meeqa keessatti qo'anne waa'ee Elizabeetii waa'ee waldaa kiristaanaa keessatti qo'anne jechuudha. Amma Izaabeel jirti. Izaabeel boqonnaa sana keessatti dubbatamte yeroo tokko dubartittiidhuma maqaadha. Garuu Izaabeel suni doktoriinii godhatanii jiru. Kakuu moofaa keessatti Izaabeel haadha manaa Ahaab natti fakkaatte jechuudha. Kan baay'ee ejjituun akkaataa isheen itti duute illee beektu jechuudha. Hidhii ishii kana maaloo ishii kana kan dibattee dhiqattee maal godhee nyaara ishii kana addattee wanti isheen goone kan hin jirre zarii ejjitoota hundumaa kan taate ishii turte jechuudha. Kakuu haaraa keessatti illee dhuftee mul'ata Yohaannis keessatti waldaa keessatti akka isheen jirtu macaafni qulqulluun dubbatee ture jechuudha. Kun barsiisa ta'ee amantii ta'ee taa'ee jechuudha. Doktoriinii ta'ee taa'ee jechuudha bakka. Izaabeel okay. Amma biyya kanatti pirezidaantonni biyya kanaa faawundeeshinii wayii kaa'u. Yaadannoo isaatiif kan du'e yookiin inshuraansii kaa'u yookiin heelzikeerii yookiin waan ta'e kaa'u jechuudha.
Akka kana dubartiin sun barsiisa sana gadi keessa jechuudha. Barsiisa ejjaa, barsiisa xuraa'ummaa gadi keessee darbite namni hundumtuu yeroo waa'ee akkasii barbaade Izabeel jedhee maqaa moggaafata jechuudha. Amma Yihudaa jedhanii namni maqaa baay'ee moggaafatu hin jiru. Sababni isaa Yihudaan gooftaa dabarse jennee waa yaannuuf Yoosef jennee moggaafanna jechuudha. Akka kanatti ishii duuka bu'an. Izabeel kun amma akka amantiitti akka dubartii bakka buutee akka amantiitti akka barsiisa sobaatti ilaalamaa turte waa'ee dubartiitiin yeroo ka'u jechuudha. Inni kan biraa immoo warra barsiisa sobaa yookiin amantaa sobaa wajjin wal qabsiifaman boqonnaa 17 ganaa booddee argina. Inni duraa boqonnaa 2 keessattidha. Waa'ee charchii wajjin wal qabsiifnee kan nuti ilaalle. Inni kan biraa boqonnaa 17 keessatti ganaa argina. Waa'ee amantaa sobaa wajjin yeroo arginu dubartii yeroo jedhu yeroo baay'ee amantaatti wal qabsiisee kaa'a jechuudha. Amma charchii yeroo jennu yeroo baay'ee amma dubartiitti mul'ifna akkas taate charchiin jenna malee akkas godheen jennu akka dhiiratti jechuudha. Macaafni qulqulluun charchii akka dubartittii tokkotti akka misirrittiitti ilaala waan ta'eef mul'ata boqonnaa 19 keessatti amma akka dubartittii ilaalamtee faayamtee akkas taate jenna jechuudha. Innaa dubartii haasofnu waa'ee dubartii kana yeroo baay'ee warri ortodoksii yoo ilaaltan amma waa'ee dubartii yeroo kaasan waan barbaade haa ta'u. Biyyayyuu haa ta'u, mukayyuu haa ta'u, sa'aayyuu haa ta'u, sangaayyuu haa ta'u, waan dubartii an ibsame ta'an dafanii gara Maariyaamitti jechuudha. Agarsiisu waan gaarii ta'an jechuudha. Aarsemaa Maariyaam kan biraatiin bakka buusu jechuudha dubartii isaanii qulletti ta'an. Warri Yoovaa Beetinasii maqaan isaanii kaatolikiinis baay'een isaanii dafanii gara isaaniitti gottotuu barbaadu jechuudha dubartittii otoo sirriitti konseptiin isaanii hin geenye jechuudha. Nutis amma dubartittii sana Maariyaam yaada gooftaa jechuu dandeenya. Sababni isaa kallattiin baay'ee seqira sanatti geessa. Inni kan biraa ilaalchi jiru yeroo garaagaraatti amma dubartoonni mirga dubartootaa kan falman kan kanaaf kan kana fakkaataman baay'een ka'aniiru yeroo ammaa kana keessatti bara ammayyaa. Inda'uun dubartiin kun anaadha kan jedhan jiru. Xiksii kana fa'ii postii kan godhatan jiru jechuudha. Amma shamarranuma keenya keessaa otoodhuma hiikaasaa maalii isaatii ergaasaa hin beekin barrisaa yoomii guyyaan isaa hin beekini. Xiksiinsa baay'ee namatti tola dubartittii urjii mataatti gonfoo godhattee maqaan isaa kuni kana biiftuu uffattee ji'arra wannoo jettee yeroo nama dubartiin tokko garaatti yeroo baattee uffata calaqqisaa tokko bareedu tokko wannoo itti hidhattee iddoo wannoo tokkotti piikcharii kaatee bakka poostii godhachuu dandeessa jechuudha. Piikcharii kana dubartoonni keenya baay'ee dagaamoota waan ta'aniif jechuudha. Innaa hiika isaa beekuun gaariidha. Isin jechuu barbaadanii amma warri kaatolikii yeroo baay'ee amma waan akka dubartii tokko yeroo baay'ee waan akka kana fakkaatu irratti footoo kaasanii wannoo ishii dhaabu siidaa ishii dhaabaniitoo itti salaammatanii maal jedhanii bira darbuu jechuudha. Iddoo mul'atu iddoo guddaatti akkas godhanii ifa kan fakkaatu fa'ii bakka beektu mataa ishii kanarratti wannoo kaa'anii gonfoo kan fakkaatu kaa'anii bareechanii bakka akka namni fagoodhaa guddaatti argutti ol kaasanii wannoo godhu jechuukooti. Macaafa mul'ata yaadannoo korra hin jiru amma yaadannaan macaafa uumamaa keessatti gooftaan waaqayyoo yeroo jalqaba namni kufu maal jedheeni ani si'ii fi ishee gidduu sanyii keetii fi sanyii ishee gidduu waan jedhanitti fakkaata jechuudha. Diinummaa nan kaa'a jedhe. Diinummaan sun bara baraan gonkumaa wannoo hin taane. Diinummaa sanaanii ati dubartittiin suni ilma deessidha kan inni jedhe gooftaan jechuudha. Dubartittiin sun ilma deessidha. Ati komeesaa waa inni hidditaa inni immoo mataa kee hin dhidhiitaa jedhe jechuudha. Yeroo dubartittiin hin jirre yeroo Maariyaam hin jirre yeroo sabni Israa'el jedhamu hin jirre waaqayyo gara fuulduraatti kana dubbate jechuudha. Boqonnaa 3 keessatti natti fakkaata macaafa seera uumamaa. Maqaan gooftaa kan ulfaate ta'amu yaada kootti dhufnaan inni istiyyoon argadhe nan dubbisaan iddootti isaan kufnaan waaqayyoo isaan irratti farade sanaa jechuudha. Okay, maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u right. Boqonnaa 15 keessatti maal jedha? Boqonnaa 3 lakkoofsa 15 keessatti maal jedha? Ani si'ii fi dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsa. Atis koomeesaa hin hidditaa jedha. Dubartittii itti fufee maal jedha? Yeroo ulfooftutti jedha. Yeroo ulfooftutti jedhetu waa'ee ulfa sanaa dubbata jechuudha. Akkaataa isheen ulfatu. Amma sanyii keef sanyii ishee gidduu sanyii diinummaa nan kaa'a jedhe malee isheen dhiira deessi ilma deessi
akkas jedhee isaa dubbatu baay'ee hin arginu jechuudha. Innasuma garuu utaalee inni mataa kee wannoo godhaa buruqsaati immoo akkas gootaa jedha jechuudha. Maqaan gooftaa kan haa ta'u. Inni kun akka kallattii gooftaa Yesuus karoora gooftaa Yesuus fayyina gooftaa Yesuusiif jedhame beektu waan ta'eef yaada koo keessa dhufnaanii isa kanallee itti dabaluu dandeenya jedhetan. Namoonni yeroo garaagaraa waa'ee dubartittii sana dubbachuu kaasanii turanii hamma garuu macaafa kakuu moofaa, macaafa seera uumamaa, macaafota raajotaa iddoo baay'ee yeroo laallu tsiyoon yookiin ziyoon amma warri ortodoksii maariyaamidha kan jedhan inni ejjite fa'ee iddoo inni jira Yerusaalem akka dubartittiitti ilaaleera jechuudha macaafni qulqulluun yeroo baay'ee jechuudha. Inni baay'inaan irratti xiyyeeffannu immoo seera uumamaa boqonnaa 37 keessatti Yoosef argitanitti Yoosef mul'ata argee mul'ata isaa maatii isaatti himee jechuudha. Mul'ata isaa keessatti urjoota 11 turan kan isaaf sagadan. Achiin baasee yeroo biraa immoo urjoota 11 qofa otoo hin ta'in biiftuunis ji'is naaf sagadan aduu fi jiini jedhe jechuudha. Iddoo sanatti aduun abbaa manaa ture natti fakkaata miti laata. Jiini haadha manaa ture yookiin haadha isaa fi abbaa isaa jechuudha. Urjoonni 11 immoo obboloota isaa 11 turan jechuudha. Kan baay'ee namatti tolu garuu kutaa kanatti urjoota 12 qabdi dubartittiin. Urjoonni 12 sana keessaa iddoo kanatti Yoosef illee keessa jiraachuu mala waan ta'eef urjoonni 12 sun zarii Israa'eliiti yoo ta'an dubartittiin sun guutummaatti Israa'eliin bakka bu'uu dandeessi isa jedhudha jechuudha. Waa'ee ji'aa fi aduu sanaa nan gaafatina. Okay. Kanaaf iddoo isaatti seera sirriitti hiikameera waan ta'eef ji'ii fi aduun haadha manaaf abbaa manaadha. Qomoon Israa'el sun immoo urjoota qomoo 12 isaanirraa dhalatanidha. Isa jedhuttidha jechuudha. Urjiin 12 iddoo kana waan jiruuf Yoosef dabalate jechuudha. Yeroo sana garuu 11 waan tureef yeroo warra Gibxii sana Yoosef keessa hin jiru jechuudha. Inni isaaf sagadamaa ture waan ta'eef. Sana booddee dubartittiin da'uudhaaf baay'ee ciniinsifatteedha. Akkuma kana immoo da'uu ishii argina. Yeroo darbe yeroo macaafa mul'ata Yohaannis jalqabnu wanti mul'ata Yohaannis keessatti barreeffame baay'een isaa dhoksaadha. Dhoksaa ta'ee garuu isa mul'ifameedha jenne. Namootatti mul'ifame, namoota fuulatti mul'ifame, macaafa qulqulluu keessatti mul'ifame, raajotatti mul'ifame, mul'ataan mul'ifame waan ta'eef nuyi warra biyya lafaarra jirruuf amma kanaadha yoo nuun jedhan kun akkamitti akka ta'uu danda'a. Baallee hambalalee akkamitti baallee hambalalee joobiratu baallee hambalalee wangeela lallabe akkamitti joobirri wangeela lallaba. Okay. Ergamaatu immoo akkas ta'e waan hafuurati waan ta'eef nuuf hin galle malee mul'ataadha. Inni dhoksaan isaa hunda'uun isa kam ture gaaddidduun isaa isa nuti biyya lafaa kanatti jiraannu sirrii miti. Jireenyi dhugaa kan hin taane isa biyya lafaa jiraannudha. Nuti immoo namoota foonii waan taaneef mana isaa arginu ni amanna, lafa isaa arginu ni amanna, qilleensa isaa arginu ni amanna. Saban isaa nuti nama fooniiti biyya lafaarra jirra waan ta'eef jechuudha. Otoo biyya lafaarra jirru nama hafuura nama waaqayyoo yoo taane iyyuu biyya lafaarra waan jirruuf nama foonii waan taaneef wanta biyya lafaa fiizikaal qabatamaa ta'e kana baay'ee amanna. Kompiitara kana amma baay'ee amanna. Yohaannis garuu kompiitara kana waan biraa jedha jechuudha akka mootummaa waaqayyoo keessatti nama hafuuratiin yeroo laalu. Akkuma yeroo darbe ija hafuuratiin yeroo laalu Gibxi yookiin Sodoom jedhamti jedheetu Yerusaalemiin immoo mandara guddittiidha garuu immoo jedhee jechuudha. Nama tokko kurnaffaa ishii kufee jedhee jechuudha. Nama tokko kurnaffaa ishii maal goote kufti jenna gaamma nuti ofii keenyaa jechuudha. Biyya lafaa irratti immoo numa argina yeroo laafamni lafaa ta'ee warri gaamoo warri goofaa warri maali yeroo isaan immoo harcaanii numa argina immoo jechuudha sigiga lafaa ta'e. Gini immoo namannu immoo isadha immoo jennee immoo fudhachuudha mataan keenya immoo nutti ulfaata. Wanta waaqarraa heejaa ta'eef nutti ulfaata irraan kan hafe jireenyi inni waaqarraa isa dhugaadha isa sirriidha isa mul'ataadha isa ammayyuu gana manni qulqullummaa waaqayyoo akka inni banamu yeroo darbe ilaalamne gana manni qulqullummaa waaqayyoo baname iddoon aarsaa hin mul'ate jedha garuu lakkoofsa 17 boqonnaa 11 lakkoofsa 19 booddee manni qulqullummaa banamee saanduqi kakuu mul'ate balaqqeessi qaqaweessi ta'ee cabbiin gurguddaan bu'ee maaltu ta'ee kan jedhu nuuf hin barroofne. Amma ganaadha gara booddeetti yeroo diteeliin isa kanaa gadi fageenyaan hadiyaa isa kanaa nuu galchee booddee waa'ee mana qulqullummaa sanaatti akkana deebi'a. Mana qulqullummaa sana keessa iddoo aarsaan akka jiru iddoo aarsaan keessa waciitiin akka ta'e maaliin akka ta'e aarra akka guute maal akka ta'e jechuudha ganaa argina jechuudha. Isaan kana jidduudha isa sana nutti ibsuudha deebi'ee isa ta'e kana isa dinqisiisaa kana jechuudha. Okay. Sana booddee waa'ee dubartittii siifan deemee dubartittiin
boqonnaa 12 lakkoofsa 15 lakkoofsa irrattis baay'ee dhukkubsattee baay'ee miidhattee jechuudha. Ciniinsuudha obboloota koo ciniinsuudha. Kana booddee baay'ee ciniinsuu kana keessatti bofichi dhufee ishii wannichi bineensichi akka jawwee dhufee ishii. Okay, otoo ciniinsuu ta'uu baatte ulfa tokkoffaa. Otuma immoo ciniinsuun midhaanii qabu baatee jalannee jalaa ba'uu hin dandeessu bineensa kana jalaa. Isinii galee. Sana booddee lammaffaa immoo ulfa bichaa yoo miti immoo dubartiidha. Amma otoo dubartiin humti ta'e noormaal ulfuma yoo qabaatte akka salphaatti balaa jalaa ba'uu hin dandeessu. Uumamumaan jechuudha. Lammaffaan ulfa. Inni kun immoo ba'aa biraatti itti dabale. Isa biraa immoo ulfa ta'uu bichaa rakkoo hin qabu. Ji'a 6 ji'a 5 ji'a 4 rakkoo hin qabu. Already ji'a 9 fi 7 lama geessetti. Isin kun immoo already jala geesse garaan lafa ga'e. Waan gootu hin qabu garatti sochootu. Amma laalaa sammuu keessan keessatti jechuudha. Dubartittiin tokko karaa deemtu qoraan cabsuu yookiin waan ta'e laga dhaqxee laga otoo ishiin jirtu jala geessee gahuudhaaf gara manaatti hin qajeeltu raanduma sanatti da'umsi yoonnoon ciniinsuun itti dhufee otoo ishiin mi'achiidha maaloo mana kootti yoo mangaleette miidhattu maalan godha eenyuun na argette bineensi yoo itti dhufe. Bineensi sun immoo kaayyoon isaa karoora isaa inni jalqaba maal gochuuf mucattii sana nyaachuudhaaf jechuudha. Akkuma ishiin deessan dafee bineensi sun jalaa butuudhaaf naa dhufe. Ilaalaa horii fa'ii argitan ta'uu danda'a. Sammuu keessan jechuudha. Amma akka ulfaatu wantichi jechuudha. Ciniinsuun kuni akka ciniinsuu uumamaatti ta'ee ittuu immoo bineensichi jiraachuunsaa baay'ee ulfaataatti ta'a jechuudha. Kana booddee akka kanatti mucaa deessee jedha ciniinsuu qofaan otoo hin ta'in sodaa bineensichaa yoo jiru jechuudha. Inni kuni kallattii kan inni agarsiisu dubartittiin Maariyaamin yookiin Israa'elis kan gooftaan keessaa ba'e yoo taate dhiirichi mucachi gooftaa Yesuus yoo ta'e ciniinsuu kana keessatti kan agarsiisu yeroo itti rakkinaa fi ari'atama bara mootummaa gooftaan keenya keessatti dhalate mootummoota Roomaa keessattuu ari'atama yeroo gooftaan dhalate maqaan isaa Heroodis irraa qabsiise gooftaan yeroo dhalate ijoollee gooftaa qaluudhaaf jedhee achumaan kana keessa gooftaa ajjeesuudhaaf jedhee ijoollee waggaa 2 gadii kan ta'an hundumaa yeroo inni xarage beektu eeyyaadha. Ari'atamaaf rakkina warra wannoo sana yeroo sana isaan irra ga'e gidiraa qalama ijoollee sana irra ga'etu ciniinsuu kana ta'e sana keessa ciniinsuu kana keessa gooftaan ba'e isa jedhuttidha jechuudha kan agarsiisu. Inni kallattii isaati jechuudha inni qabatamaan isaa. Amma egaa fagoo isa walirraa jiru walitti cuunfee sarara 2-3tti xumure Yohaannis jechuudha kan baay'ee nama dinqu akkatti inni wangeela samarii godhe jechuudha. Fagoo yaada waaqayyoo ta'uu waan lafti uumamini achii fidee fagoo butee yeroo gooftaan saba isaa keessaa ba'u fagoo karaa gooftaan Yesuusitti dhufe fagoodhaa walitti butee yeroo gooftaan dhalatu fagoodhaa butee yeroo inni du'u fagoodhaa butee yeroo inni deebi'ee dhufu isa kanatti walitti butee kaa'ee jechuudha. Sana booddee bineensichi kun fuuldura dhaabatee jedha. Inni kun immoo guddaa bineensichatu guddaadha. Mallattoon isaa dinqisaa guddaadha hin jenne garuu bineensichi isaa guddaadha sodaachisaadha diimaa biluudha jedhee inni kun bineensichi kallattiidhaan inni yoo bineensa sana jawweedha yoo ta'ullee baate mul'ata jedhe waan ta'eef jechuudha. Bineensicha yoo ta'u baate mallattoodha jedhe waan ta'eef jechuudha. Yoo ta'ullee baate akkaataa sodaachisaa gaaftisaa 10 ta'uunsaa sodaachisaa gonfoonsaa 7 ta'uunsaa sodaachisaa mataa 7 qabaachuu bineensa tokko ta'anii inni akkas ta'an yeroo darbee mul'ata keessatti ilaallee turre jechuudha. Waa'ee bineensota uumama lubbuu qaban arfanii akkamitti mataa amma kanaan qabaatan nama sodaachisu isa jedhu jechuudha. Isa ilaallee turre jechuudha. Aangooftaa kan ulfaate ta'u inni kun aangoo kan qabu gonfoo kan agarsiisu jechuudha. Mataa kan qabe mootummoota mataa isaanii ofirraa kan qabu mataa qobaasaa ta'e tokko ta'e 7 qabaatu ilaalaa jechuudha. 10 qaba. Gaanfoonni yeroo baay'ee mootummaadha mo'ichi. Gonfoon immoo yeroo baay'ee aangoo isaanii agarsiisa. Aangoo qabaachuu isaanii yookiin aboo waan ta'e qabaachuu isaanii agarsiisa. Tokkicha ta'e immoo 7 yeroo ta'u immoo wanti sun jalqaba 7 ture gargar caccabee yookiin gargar hidhamee yookiin bulchiinsa iddoo akkasitti akka inni gargar cabe argina. Kuni mul'ata macaafa qulqulluu mul'ata Daani'el keessatti sirriitti ibsamee jira jechuudha. Boqonnaa 13 keessatti 14 keessatti waan akkana fakkaatu ilaaluu dandeenya. Inni kun immoo Daani'el boqonnaa 7 fa'ii keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kunis maal ta'uu danda'ama yaadama. Amma macaafa qulqulluu keessatti tokko du'ee shaan isaanii akkas ta'aniiru. Inni tokko immoo ganaa ammayyuu jira. Inni tokko immoo ganaa ka'an kaane
sadan isaanii immoo akkana godhe tokko lafaa ka'ee tokko gaafti jalaa quqquqee ka'eetu sadan isaanii immoo liqinse akkana kan jedhu macaafa qulqulluu keessa sirriitti jira jechuudha. Inni kun daayirektii isaan sana wajjin warra hidhatuu fi warra bara dhumaatti yookiin iddoo amma nuti qo'achaa jirru kana keessatti sirriitti ta'uudha jechuudha. Kanaaf Daani'eel boqonnaa 7 keessatti sirriitti yoo dubbiftanii inni kun tarii jedhamee kaa'ama jechuudha. Tarii tokkicha ta'ee achirraa kaasee mataa 10 godhate waan ta'eef mataa 10 godhateet immoo mataa 7 qabaate waan ta'eef mataa yeroo darbe lakkoofsa 7 kan jedhu ilaallu jechuudha. Mataa 7 qabaate waan ta'eef mataa 7 qabaate immoo gaanfa 10 qabaate waan ta'eef gaanfa 10 sana immoo otoo hin ta'in mataa 7 sana irratti immoo indaganaa gonfoo 7 qabatu waan ta'eef inni kun tarii mootummaadhuma Roomaa tokko falaalaa yeroo gooftaan dhalachaa ture mootummaa Roomaatu ture. Isin galee mootummaadhuma Roomaa indaganaa guyyaa gaafa tokkonnaa bara dhumaa keessattis inni kun indaganaa deebi'ee akka kanatti caccabee akkaataa Daani'eelitti kaa'e sana ta'uu danda'a. Isa jedhu jechuudha. Ganaa mootummoonni 10 jiru. Ganaa indaganaa mootummoonni 3 immoo gaanfa xiqqoo ishii tokkoon deebitanii boqonnaa 7 dhaqaa Daani'eel. Gaanfi xiqqoon tokko quuqxee kaatetu warra kaan sadan wannoo goote isa jedhu ilaaltu jechuudha. Boqonnaa 7 qabatta inni kun indaganaa amma deebi'ee mootummaa biyya lafaa kanaa bineensichi kan qabatu inni antii kiraayist yookiin immoo waan maqaan isaa bineensicha mormituu Kiristoos inni ta'e iddoo aarsaa inni xureessu innichi ka'ee biyya lafaa kana hunduma akka mootummaa yookiin bulchiisa tokkotti kan ka'u bara rakkinaa sana keessatti tarii Roomadhuma keessaa mootummaadhuma Roomaa kana keessaa indaganaa haareffamee ka'uu danda'a. Sababni isaa gooftaan yeroo dhalatu mootummaa Roomaa ture. Inni kun immoo akkaataa Yohaanisitti walitti cuunfee kaa'ee fi akkaataa mul'ata Daani'eel wajjin tarii isa kanatu deebi'ee jalaan quuqee ka'e akkas ta'uu danda'a indaganaa ofitti deebi'ee isa jedhu argina jechuudha. Okay. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa gara 9 irratti maqaa isaa kaa'a jechuudha. Maqaa isaa kaa'a jechuudha. Maqaa isaa kaa'a boqonnaa lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Maqaa isaa sirriitti gadi kaa'ee kaa'a. Kanaafitu nuti wantichi isa miti kan nuti jennu jechuudha. Wantichi isa miti jawwee miti waan akka jawweeti bakka bu'ee kan nuti jennu jechuudha. Kanaafuu wanta akka jawwee bakka bu'ee kuni wannoodha waan maqaan isaa jawwee otoo hin ta'in isa macaafa qulqulluu keessa jiru bineensichi guddichi akka jawwee suni hiikan isaa maanni bofa bara duriiti. Bofa bara durii isa nama uumama keessatti dubbise isa heewaanii fi addaan fa'i gowwoomsedha jechuudha. Bofti sunoo maa inni maqaan isaa Daabiloos. Daabiloos jechuun seexana yookiin isa hamaa yookiin isa kassaasu jechuudha gaama maqaa hiika garaagaraatiin. Nuti kan ittiin beeknuu fi kan beekamaa nu biratti ta'e maal maqaan isaa seexana jechuudha. Seexanni kun immoo hojiin isaa maal guutummaa biyya lafaa wallaalchisuu akkuma Addaamii fi Hewaan wallaalchisan akkuma bara dhumaatti hamma bara dhumaatti amma gad darbatamutti amma aangoonsa harkaa fudhatamee yeroo hundumaaf amma ta'utti hidhamutti xumuramutti ibiddatti illee amma inni gad darbatamutti hojiin isaa isa kana jechuudha. Isatu gad darbatamee jedha. Ergamoonni isaas maal isaa wajjiniin gad darbatamanii maqaan gooftaa kan ulfaataa ta'u. Kanaaf isa bineensicha akka jawwee kana yeroo laallu awuree uummattaa cifaraa uummattaa maali yatamattuu hunannaa jennu isa kanaadha jechuudha. Bineensichi sun akka jawween dhuguma jawwee ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu jawweedhuma yoo barbaaddanii argitaniif yoo beektanii ofiidhumsaan amma baqaa jawwee argee hin beeku. Bofuma yoo argee ofiisaa bofa mataa 7 qabu laalaa. Bofa gaanfa 10 qabu laalaa. Bofa mataan isaa 7 irraa gonfoo 7 qabu laalaa. Sammuu keessanitti jechuudha bofa tokkicha ilaalaa jechuudha. Innichi kun isumatu bifa jijjiirratee gaanfa 7 mataa 10 baafatee mataa 7 gaanfa 10 baafatee gonfoo 7 kaawwatee dhufe malee isuma bara Hewaan hin dogoggorsiise sanadha. Isuma bara ammatti yeroo adda addaatti obboloota kassasuu fi ari'achaa turedha. Isuma bara dhumaatti raajiif dinqii garaagaraa godhu isumatu biyya lafaatti gad darbatamee isuma bofichi kan wannoodhaan bakka bu'e jawweedhaan bakka bu'ee jedheetu deebisaa nuuf kaa'a jechuudha. Toonni deebisaa nuuf kaa'uu baate silaa yoo namataan nu naannee isa kam ta'a laata isa ta'innaa laata isa mitii laata kan jedhu jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Boqonnaa sana keessatti immoo lakkoofsa 4 irratti akkuma isin kaa'e eegee isaatiin hojjeta waaqa keessaa harka 3 keessaa harka 1 akka inni xaa'ee lafatti gad darbate kana jechuun warra isaa wajjin kufanidha jechuudha. Kana booddee waa'ee mucaashiitii kaasee waa'ee ilma isaatii kaasee ilmi siiqqee sibiilatiin tiksuudhaaf kan ka'e jedhu saba hundumaa jedha jechuudha. Saba Israa'el qofa otoo hin ta'in. Inni kun immoo ganaa gooftaan Yesuus lammaffaa tiksuudhaaf kan ture ganaa kan tiksuudhaaf jedhudha malee hin tiksine yeroo dhufe sana yeroo dhalate sana hin tiksine ol butame daayirektii jechuudha.
Kanaaf ganaa kan tiksuudhaaf jedhudha. Kanaaf inni kun immoo kan agarsiisu ganaa gooftaan Yesuus yeroo deebi'ee dhufuudha jechuudha. Isa mootummaa isaa waggaa sanaatii fi isa mootummaan kan Waaqayyoo ta'eera kan Masiihitaatii ta'eera boqonnaa 11 keessatti barreeffames Waaqayyo kana booddee lafa irraan harkisu ifattan baasan jedhee isa mootummaa gooftaa keenya Yesuusiti. Amma gara booddeetti faarfannaa isaanii keessatti hin argina. Kana booddee kan inni odoon dubbatiin bira darbee yoo jiraate inni ol butamee inni kun ol butamuudhaan kallattii ol fudhatamuu isaati. Inni gara teessoo Waaqayyootti ol butamee gara mirga isaatti akka jiru macaafa qulqulluu wajjin walii galaa. Kun baay'ee diteelii biraan qabu jechuudha. Inni biraa garuu dubartittiin immoo lafa onaatti baqatte jedha. Mucaan deessee mucaan ishee ol fudhatamee lafa onaatti baqatte. Amma isa kana mucaan ishee yeroo deessu isa gooftaan Yesuus dhalatetti haa kaa'amu. Maariyaamiin baqatte. Isa kana yaadannoo koodhaan qabu reefu yaadadhe. Maariyaam kan baqatte yaadattu yoo ta'e yeroo gooftaan Yesuus deessee Maariyaamii biyya Gibxitti akka baqattu Waaqayyotti dubbatee ture jechuudha. Yoosefittis dubbatee ture jechuudha. Kana booddee biyya Gibxitti baqatanii amma ta'e ta'anii ennaa jedhu indagana immoo Yoosefitti Waaqayyo dhaqeetti dubbate warri mucicha du'ata barbaadan lubbuu mucaa warri barbaadan du'aniiru ka'eef mucaa kee fudhadhu galii jedhee Yoosef hin da'uun achi gara Beetel gara maalii dhiise achi gara Galiilatti akka inni galee yaadattu yaada Naazreetitti jechuudha. Itti guddate. Inni kun karaa tokkoon isa milikkita Waaqayyo kaa'ee ta'uu danda'a. Milikkita kana kaa'een immoo indagana milikkita bara dhumaatti ta'uudhaaf jiru kan biraa agarsiisuudhaaf akka kaa'etti mul'achuu danda'a jechuudha. Inda'uun inni dubbitti mataa isaatiiyyuu yaada koo keessa naa dhufu waggaa 3 gara walakkaa ta'uu danda'a. Namoonni baay'een ji'oota manaati ji'oota muraasadha jedhu guyyaa gaafa gooftaan Yesuus mucaa fudhatanii baqatanii deebi'anii immoo mucaa isaa fudhatanii dhufanii sana tarii gooftaan waggaa 3 walakkaa yookiin sana ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo gooftaa fudhatanii deebi'anii dhufanii dhagna qabsiisanii maal jedhanii deebi'anii fudhatanii deemanii yeroo baay'ee garuu warri kaan immoo maal jedhu yeroo garaagaraatti Gibxitti deddeebi'aa ilaalaa viziitii gochaa yookiin vaakeeshinii isaanii haa ta'u deddeebi'aa turanii du'a deddeebi'anii haadhii isaanii tarii inni kun milikkita ittiin yeroo sana Waaqayyoo Maariyaamiif kennee achiin immoo milikkita ittiin bara dhumaatiif nuuf kennuu barbaade ta'uu danda'a. Inni kun milikkita tokko ta'uu danda'a. Iddoo kanatti dubartittiin gara lafa onaatti baqatteedha. Kan isin ajaa'ibu garuu erga mucaan ol butameedha. Lafa onaatti akka baqatteetti agarsiisa iddoo kanatti malee mucaa ishee jalaa fudhattee lafa onaatti baqatteen jedhu. Maaliif lafa onaatti baqatte isa jedhu achumatti dhaabetu indaganaa gara booddeetti itti deebi'a jechuudha. Lolatti darbama. Kanaafuu inni kun kallattiidhaan isa sana agarsiisuudhaaf gaaddidduu yoo ta'e iyyuu dubartittiin ishiin asirratti barroofte mucaa ishee fudhattee lafa onaatti hin baqanne guyyaa 1,000 yeroo darbe ilaala guyyaa 1,260 qo'anneera yeroo darbe jechuudha. 1,260 kan nuti qo'anne namoota isaan sanarratti qo'anne namoota kaan dhuga baatota sanarratti qo'anne jechuudha. Dhuga baatonni kun gara jalqabaa waggaa 3 walakkaadha moo gara dhumaa waggaa 3 walakkaadha isa jedhu irratti haasofnee qo'annee turre. Kanaaf amma immoo 1,260 kan biraa waggaa 3 walakkaan isa sana yoo ta'e waggaa 3 walakkaan isa kana yoo ta'e waggaa 3 walakkaa isa sanaaf isa kana gidduu garaagarummaa tokko moo garaagarummaa adda addaatu jira jechuudha. Raajonni yeroo darbe dhuga baatonni lamaan waggaa 3 walakkaa isa gara jalqabaa raajii raajan yoo ta'e tarii dubartii ishiin kun immoo waggaa 3 fi walakkaa isa gara dhumaa ta'uu danda'a jechuudha. Yeroon kun raajonni raajanii xumuranii yeroo jedhu ari'atama seexanni kana booddee yeroon koo dhume jedhee ittiin saba Israa'el irratti ka'u sadhumaa aarii sadhumaa waan agarsiisu waan ta'eef tarii waggaa 3 walakkaa isa gara lammaffaa yookiin 7 lamatti yeroo qodda waggaa gimmaasha isaa isa lammaffaa ta'uu danda'aadha jechuudha. Karaa tokkoon kan agarsiisu inni kun wanta Waaqayyo isheedhaaf qopheessee qabdi turte lafa onaa sana keessaa jedha itti deebina gara fuulduraatti. Sana booddee lolli Waaqayyotti dubartittiin jalaa baqachuu ishii gaafa argu Waaqa keessatti lola kaaseedha. Waaqa keessatti kan lola kaasu noo kuni ta'uu hin qabu. Amma galaalaa gara fuulduraatti deebi'a. Gara fuulduraatti. Gara fuulduraatti maal jenneeti wanta dinqisaa tokko ta'e Waaqa keessatti jedhee jalqaba jechuudha. Karoora Waaqayyootu mul'achuu jalqabee karoora Waaqayyoo karaa mucattii karaa dubartittii dhaloota furuudhaa jireenya namoota fayyisuudhaa seexanni sun already duraan ilaalaala. Seexanni sun har'a yookiin dheengadda yookiin bara dhumaatti ergamoota kuffisaa miti. Already ergamoota warri ambaatoo ergamoota qulqulloota ta'uu isaanii agarsiisa. Ergamoota qulqullootatu seexannis jalqaba ergamoota qulqulloota ture macaafota qulqulluu keessa jira waan ta'eef isatti dhandhaa. Seexanna qulqulloota ergamoota sana turetu
gadi kufe yeroo waaqayyo irratti olaantummaa waaqayyoo fi mootummaa waaqayyoo teessoo isaa ol butachuu barbaadu hinaafa waaqayyoo fi dhaloota qabu biyya lafaatiif qabu karoora pilaanii waaqayyoo qulqulloota waan ta'eef yeroo beekamu irratti of tuulummaadhaan ka'e. Inni kun bara dheengaddaa yookiin waggaa darbe yookiin bara dhuftu otoo hin ta'in bara duriiti. Bofichi jiru mataan isaa kan bara duriiti jedha. Inni iyyuu mataan isaa kan daabiloos jedhamudha. Inni bara dhumaa iddoo kana keessa jira. Inni bara duriis iddoo kana keessa jira. Kaayyoof karoorri waaqayyo garuu isa bara durii otoo nuti hin dhalatin otoo lafti waaqayyo kaa'edha. Kaayyoof karoora waaqayyo sanaan kaa'uudhaaf garuu lola kaase. Akkamitti kun ta'a? Akkamitti waaqayyo akkas ta'a? Akkamitti waaqeffatama? Hinaaffaadhaan of tuulummaan irratti ga'e. Tajaajila raajotaa keessa jira waan ta'eef itti deemna. Isaa kanatti yeroo ka'u inni kun isa bara duriiti. Xiksiin kun mataan isaa kan bara durii, bara dhufuu, bara ammaa of keessatti qabata xiksii tokkoof lamaan isaa mataan isaa jechuudha. Isa sana irratti waaqayyo irratti innaa ka'u gadi darbate. Akkamitti gad darbatamee mo'ichi sun kan waaqayyo ta'edha. Akkamitti gad darbatamee pilaaniin sun kan waaqayyo galmaan gaamedha. Akkamitti gad darbatameetu akkamitti mo'ameetu seexanni fayyinni ilmaan namootaatiif ta'e. Isa kana fayyinni ilmaan namootaati akka hin taane akka hin fayyine akka kufanitti akka hafe akka gowwoomsatti akka hafe akka dubartittiin gowwoomtetti akka biyyi lafaa cubbamuudhaan guutetti seexanaa hojii seexanaatiif kenne sanyii isaa akka baay'ifatuuf seexanni morme amma dandeetti. Kana booddee waaqa irratti loltoota isaa wajjiniin Mikaa'eliif loltoota isaa wajjiniin jedha. Mikaa'el argamaa mataa isaatii akkamitti qabaata? Akkamitti hin deemi? Mikaa'el ergamoota isaa wajjin akkamitti lola? Ergamoota qabaa akka jedhu hangafa loltuu waaqayyoo Mikaa'el akka macaafa qulqulluu keessa jiru Daani'el keessattis akka hin ta'e hangafti loltuu waaqayyoo kun immoo loltuu saba waaqayyoos akka ta'e waaqayyoof loltoota saba Israa'eliif akka inni dhaabatu Daani'el dubbatee ture macaafa qulqulluu keenya Yihuudaa keessattis immoo waan baay'ee kana ta'u argina. Keessumatti immoo hangafa loltuu waaqayyoo Arkaanjel Ingiliffita akkas jedha. Sababii kanaatiif lakkabboo Mikaa'el kun hiikansaa kan akka waaqayyoo eenyudha yookiin immoo waaqayyoon kan fakkaatudha waan ta'eef tarii inni waaqayyoon fakkaatu kun ol butame jedhamee gooftaa Yesuusiif barreeffame erga ta'e gooftaa Yesuus ta'uu danda'a yani namoonni morman jiru. Gooftaa Yesuus seexanaan mormuu yeroo arginu yeroo baay'ee ergamoota kan biraa isa barbaachisuusaa hin arginu. Ofii dhumsaatiif deeme fuuldura koo jedhee fuuldura oofa malee ittiin eenyu jechuu isaan arginu. Iddoo baay'eetti gooftaan Mikaa'el wajjin kan wal fakkaatudha. Qulqulloota waan ta'aniif gooftaa waaqayyo wajjin waan jiraataniif bara baraan karoorri waaqayyo isaan waaqayyo wajjin uumee akka jiraatan akka hojjetan waan ta'eef wanti isaan waaqayyo wajjin wal isaan hin fakkeessine hin jiru. Aangoo guddaa qabu, sagalee guddaa qabu, waan guddaa godhu lafa kan ishee sochoosu seexana iyyuu kun yeroo tokko qulqullootaaf aangoo gara akka isaanii qabu ture. Ittiin loluu isa danda'u kanayyuu mo'ataniiru. Argitanii kanaafuu wanti waaqayyo wajjin wal isaan hin fakkeessine Yesuus wajjin wal isaan hin fakkeessine hin jiru. Haa ta'u malee Mikaa'eliitiin hundi isaanii eel qabu. Maqaa waaqayyoo ofirraa qabu eel jechuun hundi isaanii dhuma irratti ergamuun waaqayyo jechuudha. Seexanni iyyuu gaa maqaan waaqayyoo kana of harkaa qaban kufeetu akkas ta'e malee jechuudha. Kennaa maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u kufeetu akkas ta'e. Haa ta'u malee kufee jechuun hafuurummaa isaa foonitti jijjiiramee du'e miti yookiin wal horuu danda'e miti. Ergama isa waaqayyo isatti kenne wajjin galmaan ga'uu karoora waaqayyo isatti kenne galmaan ga'uu waan hin dandeenyeef ergamoota warra qulqulloota irratti hojjechuu akka hin dandeenye isaan mo'uu akka hin dandeenye aangoo isaa duratti harkaa fuudhame. Ulfina waaqayyoo fuuldura deddeebi'ee waaqayyoof hojjechuuf waan gaarummaaf gochuu isaatu harkaa fuudhame. Kana booda waaqayyo yeroo kennee fi yeroo itti adabu kaa'eef. Amma gaaf sanaatti garuu akka wallaalchisu akka wannoo warra waaqayyoon hin barbaanne sanyii isaa godhachuu akka danda'u warra waaqayyoof hin abboomne warra waaqayyoof hin jiran sanyii isaa godhachuu akka danda'u akka barbaadetti waaqayyo isa dhiise. Haa ta'u malee warra waaqayyoof qulqullaa'aniif qulqulloota ergamoota isaa irratti waaqayyo aangoon kenneef. Kanaadhaaf aangoon arganne mo'icha hin arganne yeroo ergamoota isaa wajjin tokko sadaffaa suni ergamoota isaatii jenne gaa jechuudha. Urjiin inni harcaase sun tokko sadaffaa biyya lafaa kanarratti cifireessaa seexanoota maal kan jennu jechuudha. Ofiisaa hangafa ta'ee fuuldura bu'ee gaggeessee isaaniin kan lolchiisu biyya lafaa kanatti kan fixu kan namoota qalu kan namoota nyaachisu wal nyaachisu nagaa dhoowwu yeroo darbe qo'achaa ture jechuudha. Isa kanaadha jechuudha pilaaniin isa ture. Pilaaniin waaqayyo ture akka sana ture. Pilaaniin inni qabu ture immoo akka pilaaniin waaqayyoo hin raawwatamneef akkas ta'e kana booddee immoo mo'amee gaafa mo'amee isa xumuraa falmatee gaafa dadhabu bakka mo'amee naan gad darbatamee jedhama caafni qulqulluun. Inni yeroo duraa gad darbatame gadi harcaasee geessaatiinis jedha. Ofiisaatis immoo gooftaan Yesuus mataan isaa seexanni otoo gad darbatamu akka fakkaatan argee jedha. Kan biraa macaafni qulqulluun jira isiniin galee. Kanaafuu gad darbatamuun seexanaa inni tokkoffaan gaafa inni aangoo isaa isa jalqabaa ulfina isaa jalqabaa waaqayyo wajjin deddeebi'uuf jiraachuu isaa jalqabaa irraa waaqayyo irratti naafuuf waaqayyo irratti ol ka'uu irraan kan ka'e gaafa kufuudha.
ulfina waaqayyoo irraa jechuudha. Inni tokko isa sana inni ulfina isaa sana irraa isa kuffise. Gaafa qulqullummaa isaa irraa qulqulloota ergamoota keessaa wajjin jiraachuu isaa irraa tajaajila waaqayyoo isaatti kenne irraa gaafa olaantummaa fi tuulummaadhaan kufutu kufaatii isa jalqabaa ta'e. Kufaatiin inni lammaffaan, sadaffaan, arfaffaan jira. Kufaatiin iddoo kanaa fuuldura waaqayyooti gad darbatamee jedha. Fuuldura waaqayyooti gad darbatamee ergamoota waaqayyoo wajjin fuulduratti dhiyaachuu danda'eera, wal loluu danda'eera. Waaqa irraa macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessattis waaqa irratti aangoo akka inni qabu. Isinii galee otoo namni nuti warra waaqa irratti aangoo qaban kanaaf gugguufaa turreedha. Ergamoota qulqulloota fakkaata lakki ergamoota seexanaadhaa fi seexana. Seexanni qilleensa kana waaqa kanarratti akka inni aangoo qabu kaa'ee jechuudha. Macaafni qulqulluutti walii gala. Kana qofa hin ta'in kakuu moofaa keessatti ergamoota qulqulloota waaqayyoo warra waaqa irraa ijoollee waaqayyoo jedhaman. Isaanii wajjin seexannis gidduu isaanii ture. Yeroo sana ijoollee waaqayyoo jedhamuu isaa dhaaberan. Kanaafitu ijoollee waaqayyoo addatti adda baasee waaqayyoo waa'ee Iyyoobii isa gaafate. Warri biyya lafaarraa ijoollee waaqayyoo jedhaman kakuu haaraa keessatti nuyidha. Kakuu moofatti garuu ijoollee waaqayyoo warri jedhamaa turan waaqayyoo warra wajjin jiraatan ergamoota qulqulloota waaqayyooti. Senegalee warri waaqa irraa ijoollee waaqayyoo jedhaman jechuudha. Warri kufan immoo warra kan seexanaati. Haa ta'u malee waaqa irratti aboo qabu. Waaqayyo fuulduratti dhiyaachuu kakuu haaraa keessatti gooftaa Yesuus wajjiniin seexanni dhaabatee haasa'eera. Gooftaa Yesuus wajjiniin hin baase malee aangoon arganne malee mo'icha hin arganne malee gooftaa Yesuus qoreera fudhate iddoo barbaade ittiin deemeera. Senegalee gooftaa Yesuus waaqayyo fuulduratti seexanni akkamitti argamuu danda'a akkamitti dhaabachuu danda'an. Waaqayyo wajjin ture bara duriitii kaase bara duriitii kaase garuu hadheessituu obbolootaa hojiinsaa hadheessuu halkanii guyyaa himachuu eebelu akkas godhe abdiin akkas godhe jechuu hojiin keenya kan sana caala nu hadheessisu nu balleessu ta'uu danda'a ture. Kan isin ajaa'ibu kakuu moofaa keessatti akkasitti hadheessaa ture kakuu haaraa keessatti akkasumatti hadheessaa jira. Garuu gaarummaan isaa maaliin dhabeettu kakuu haaraa keessatti dinqiin kan ta'e gooftaan Yesuus hadheessa keenya hunduma kissii keenya hundumaa fudhate. Seexanan dhageenye harkaan fudhanne. Kanaaf akka kutaa kanaatti kan nuti ilaallu isa bara dhumaatiif dhumaa gooftaa Yesuus dhaabatee waan nuuf kadhatuuf otoo seexanni nu hadheessu ta'e immoo maal hojii nuuf kadhata? Dhaabatee waan nuuf kadhatuuf hadheessa seexanaa akka waaqayyo hin dhageenye hadheessa isaa hundumaa baarree isaa hundumaa waan ofirra gooftaan kaa'eef cubbuu keenya isaa hadheeffamnu hundumaa gooftaan waan nurraa fuudheef bara dhumaatti garuu seexanni siruma amma kanallee deebi'ee hadheessu yeroo xiqqoo qabaachuu isaa ilaala. Sayyidni jedhu hadheessuu ammoo kanaallee carraan argatu jechuudha. Gara waaqaa waan jedhamu, gara waaqayyoo waan jedhamu, gara qulqullootaa waan jedhamu, gara amantootaa waan jedhamu ilaaluu hin danda'u warra waanta waaqarraa jechuudha. Sana booddee iddoo waaqarraa sana gad darbatamaa jechuudha. Sana booddee aangoonsaa isa waaqarratti aangoo qabu ture. Kufuusaa qofa osoo hin ta'in waaqarratti deebi'ee ilmaan namaa hadheessuudhaaf akka hin dandeenyetti gaddee darbatamaa jechuudha. Sana booddee ina haaraa jechuudha. In gubata jechuudha. Akkamittan kanarraa cabeedha jechuudha. Malee already durumaanuu kufaa ture. Durumaanuu aangoonsaa kufaa ture. Biyya lafaa kanarratti biyya waaqaa qilleensa kanarratti seerachaatu ture. Aangoo qaba ture. Garuu amma aangoosa fuuldura waaqayyooti qajeelummaa argatu qofa osoo hin ta'in aangoosa dhaqee ilmaan namootaatii hadheessu hundumaa dabaleetu achitti argamuu akka hin dandeenyetti balballitti cufa. Sana booddee warra biyya lafaa sanyii dubartittii bakka akka jirutti gidirsuutti ka'utti ka'e. Inni kun rakkinoota waggaa 7 fakkeenyi isaa isa kanaan dura ture hundumaa samma nuti itti jiraannu yoo ta'e iyyuu kallattiin isaa rakkinoota waggaa 7 fi waggaa 3 walakkaa gara dhumaatti ta'aa isa jedhudha jechuudha. Okay. Sana booddee maal jedhan lakkoofsa 10 gadi isa darbatanii ergamoota isaa gadi darbatanii maal jedhanii ilaagaa isa kana ilaalaa. Maal jedhanii sagalee guddaa tokko waaqa keessaa nan dhaga'e jedha. Sagaleen guddaan sun maal jedhe? Amma fayyinni, aangoon, mootummaan, fayyinni, aangoon, mootummaan kan waaqayyo keenya aboonis kan masiisaatii ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa waaqayyo duratti isaan hadheessaa ture immoo maal ta'e gad darbatame. 11 obboloonni keenya immoo maal ta'ani dhiiga hoolichaatiin dubbii isaa dhugaa ba'aniinis isa mo'ani. Dhiiga hoolichaatiin isa mo'ani dubbii isaa dhugaa ba'aniin isa mo'ani. Eenyu keenya obboloonni keenya. Eenyutu jedha warra waaqa keessaa sagalee inni dhagayetu jedha. Sana booddee
isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii maal hin taane hin mararsiifamne. 12. Egaa yaa bantiiwwan waaqaa warri isaan keessa jiraattanis gammadaa yaa lafaa yaa galaanaa seexanni gara keessatti waan gadi bu'ee fi isiniif wayyoo maalidhaaf inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaadha. Waaqayyo seexanatti faraduu jalqabe inni kun isa bara dhumaati jechuudha. Waaqayyo seexanatti hin faranne. Xilqitti gadi hin ganne ganaadha. Teessoo isaarraa kufeera olaantummaa isa durii qaburraa kufeera qulqullummaa isaarraa kufeera Waaqayyo dabarsee isa kenna. Waaqayyo kanarratti iyyuu kan baay'ee nama dinqisiisu ergamoota qulqulloota isaatiif iyyuu aangoon inni kenne yoo jiraate qulqullummaan inni kenne guddinni inni kenne yoo jiraate iyyuu firiidamii isaanii irraa fudhanne. Firii ta'aatii filadhaa yoo barbaaddan na filadhaa yoo barbaaddan seexana filadhaa yoo barbaaddan kufaa yoo barbaaddan jiraadhaa. Yoo na jaalattan na wajjin hin jiraadhati na wajjin hin onnoodha hojii koo galmaan ga'a yoo na jibbitan immoo akka barbaaddan fedhii keessa raawwadhaa jennaan seexanni isarratti akkamitti ta'a kuni jedhe hin karoorse jennaan warri kaan tokko sadaffaa kan ta'an fakkeenyaaf nama sadii keessaa namni lama saduukaa bu'anii namni tokko saduukaa bu'anii namni lama Mikaa'elee fi warra qulqulloota wajjin hafan hin didanii jechuudha isaan nuti waaqayyo wajjin nu wayyaa'an isaan immoo inni immoo lakki irratti kaan kottaa mootummaa fudhannaa karoora inni yaade kana waa'ee ilmaan namootaa inni haasa'u kana pilaanii fayyinaa maalii inni jedhu kan harkaa buufnaa jedhe warri kaan hin didanii warri kaan tole'anii wajjin walii galanii wal lolanii lolatu ta'ee sana booddee warri gara waaqayyootti hafan lo'icha immo'anii isa qabanii gad darbatanii inni in aaree yeroo muraasan qaba jedhee natti faradamuuf jedhee akka inni faradamu seexanni hin beeka. Kan nuuf hin galle baay'een seexanaaf sirriitti galan beekan. Akka itti faradamu beeka. Akka yeroo qabu beeka. Yeroo xiqqoo waaqayyo akka isaaf kenne beeka. Yeroon kun immoo yeroo araara isaaf godhu otoo hin ta'in itti faraduudhaaf qofa yeroo inni dhiise. Warra seexanaaf isa duukaa bu'anii wajjin itti faradamuu akka inni barbaade waan beekuuf yoo danda'e namoota biyya lafaa kana hundumaatti aarii ba'ee yoo danda'e immoo biyya lafaa kana hunduma gara ofii isaatti deeffatee wajjin akka itti faradamu badee akka balleessu jechuudha. Sini galee balleessadha seexanni yeroo darbe balleessudha maqaan isaa. Sini galee hadheessummaa obbolootaa. Yoo danda'ame immoo cubbuu keenya dhaqee waaqayyo hundatti nu kassasee eebelu akkana goote akkana jette akkas ta'e akkas godhe jedhee waaqayyo namansiisee bakka nutti farachiisuu barbaada jechuudha. Sini galee gooftaan immoo lakki gooftaan saayifatu dhiiga kootiin si mo'aniiru. Dubbiin ani isaanitti dhugaa ba'een dubbii isaanitti jiraachuuf qabamuu isaatiin si mo'aniiru. Dhiiga gooftaa hin qulqulloofne taanaan dubbii gooftaa dhugaatti baane ittiin jiraanne taanaan seexana mo'uu hin dandeenyu jechuudha. Eenyutu seexana biyya lafaa mo'uu danda'a? Warra Kiristoos Yesuusitti amananii dubbii isaatti qabamanii jiraatan dhiiga isaatiin qulqulleeffatanii kan jireenyatti amananii jiraatan. Warra lubbuu isaanii dabarsanii kennanii gooftaadhaaf lubbuu isaanii hin mararsiifanne. Yoo lubbuutti dhufe yoo dhiigatti dhufe warra morma isaatti muramanii dhiiga isaanii dhangalaasanii gooftaa Yesuus wajjin bu'uu jiraachuu barbaadan warra akkasiitu seexana mo'uu danda'a. Akka kanattidha gooftaan Yesuus hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe kan inni jedhame jechuudha. Hojiin seexanaa halkanitti guyyaatti hadheessu, balleessu, qalu kana qofaadha. Warra kaan of duukaa buusa, warra isa duukaa hin buune immoo foon isaanii balleessa. Kanaaf lubbuu isaanii akka isaan bara baraan ittiin faradamne gaafa argu akka waaqayyo isaan didee karoora biraa baasee isaan fayyise gaafa argu seexanni maal godhe biyya lafaatti akkana garagalee foon isaaniitiin isaan ajjeesee isaan aariitti ba'utti ka'e. Ilaala. Lakkoofsa 13. Bineensi akka jawwee sun gara lafaatti akka gad darbatame yeroo beeketti bakka haahun hin hubate jechuudha. Inni as tawala. Hin hubate hin bare. Kana booda deebi'ee fuula waaqayyoo dhaabadhee akka durii hadheessuu hin danda'u, himachuu hin danda'u, cubbuu isaaniitti lakkaa'ee maal jedhee waaqayyoo irratti farachiisuu hin danda'u. Kana booda deebi'ee gara waaqatti fuula waaqayyoo fuula dhaabadhee waa gochuu hin danda'u miti. Amma bakka warra biyya lafaarra jiran nan gidirsa, nan qala. Kana malee akka hin naganne, kana malee akka hin nyaanne, kana malee akka hin taane hin godha. Isa gaanfa 7, isa gaanfa 10, isa gaanfa 10 qabu, isa mataa 7 qabu. Isa maalii ta'u isa kana itti kaasa nan ari'adha nan gidirsa gooftaan Yesuus isa kana biyya lafaa irratti baay'ee dubbataa ture. Yeroo sana akkanas hin godhu akkanas hin ta'a wayyoo dubartoota ulfaa fayyoo ta'an baay'ee rakkisaadha ulfaata jechaa ture jechuudha. Kuni biyya lafaa irratti gooftaa Yesuusitti yeroo garaa garaatti raawwatameera. Akka fakkeenyatti inni kun isa dhugaa miti ammayyuu jechuukooti. Gooftaa Yesuus nu qalamuun zamaan isaa dhugaa miti jechaa hin jiru. Rakkinichi isa ganaa rakkina dhufu bakka bu'a ture. Gooftaan Yesuus mataan isaa ganaa gaafa dhufe akkana ta'a
yeroo darbe isinii kenneera assaayimentii. Rakkinoota bara dhumaa wajjin wal qabatanii mallattoowwan milikkitoota dubbiiwwan raajota garaagaraa dubbataman kaa'aniiru. Isa kamtu deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus rakkina waggaa 7 keessatti ta'a. Isa kamtu amma ta'aa jirudha. Isa kamtu isa booddee ta'aa jirudha. Isa kamtu isa ta'ee warreen darbedha. Isa yeroo adda adda baasaa tiksiiwwan sana keessaa isin hin ture jechuudha. Kanaaf biyya lafaarratti gooftaa Yesuus inni dhalatu rakkisaa ture. Ergasii baay'ee rakkisaa ture. Jireenya tajaajila isaa baay'ee rakkisaa ture. Rakkina keessatti isa dhumaan ajjeese. Lubbuu isaa yoo mararsiifannee namootaaf lubbuu isaa dabarsee kenne. Ammas warri lubbuu isaanii hin mararsiifannee gooftaa Yesuusiif wangeelaaf jecha lubbuu isaanii kennan akka isaan fayyanitti deebi'ee seexanni akka isaaniin gonkumaa isaan wannoo hin jenne keessumaa immoo warra rakkinoota bara waggaa 7 sana keessa jiraatanii keessumatti immoo waggaa 3 walakkaa sagara dhumaa keessa jiraatu irratti seexanatti faraduu jalqaba yeroo ga'e lafarra harkisuun hin jiru karoorri waaqayyoo ifatti ba'a seexanatti faraduun hin jalqabama seexanni inni jalqabatti faradame jalqaba teessoo waaqayyoo irraa kufee iddoo waaqayyoo wajjin deddeebi'u irraa kufee haa ta'u malee fuula waaqayyootti argamuu dhiisuu hin dandeenye wannoo hin goone aangoo sana irraa hin kufne hamma garuu fuula waaqayyootti gonkumaa deebi'ee argamuullee akka hin dandeenyetti qilleensa kanarratti aboollee qabaachuu akka hin dandeenyetti irraa fudhatame kana booddee biyya lafaatti gad deebi'ee jechuudha. Aarii isa guddaa fi isa dhumaa isa xumuraatiin jechuudha malee seexanni ammaatti hojjechaa hin turre isa jedhu miti jechuudha. Sana booddee maal jedhaa gara lafaatti gad darbatamuusa yeroo beekee dubartittii sanan bakka ishittiin deebi'aa jedhe jechuudha. Yeroo duraa ergamootatti kaase lola. Waaqayyoo irratti naafee ka'ee achi ergamoota warra gara waaqayyootti yaadan walii gargar ba'anii nuti gara waaqayyootiin ala hin barbaannu si wajjin waliin gallu'anii inni kun lakkina wajjin walii galaa jedhee tokko sadaffaan isaanii wajjin walii galanii 2 sadaffaan isaanii didanii gara Mikaa'el wajjin hafanii sana booda lola kaasanii tokko sadaffaan sun hin mo'atamanii isa mo'ataman sana immoo hin du'anii miti biyya lafaarratti gad darbataman mo'amanii jechuudha. Sana booddee biyya lafaa fi qilleensa kanarratti aboo akkuma jirutti kontiroolii godhanii namoonni waaqayyo wajjin akka hin argine waaqayyo namoota wajjin akka hin argine kadhanni namoota akka hin dhaga'amne yeroodhaa yerootti maal gochaa Daani'eel iyyuu kadhata koo qaban jee haasaa ture biyya lafaa irratti rakkisaa turan yeroo dheeraa gooftaan dhufee isaaniif du'e gooftayyuu rakkisaa turan amma ajjeesutti jechuudha. Isin eegale karoora kana fiixan hin baafnu jedheetu garuu wanti isaan godhan hundumtuu karoora kana fiixan baasaa ture jechuudha. Sana booddee dubartittiitti waggaa 3 walakkaadhaaf waaqayyo iddoo ishiin jiraattuu fi waan ishiin nyaattu waan ishiin dhugdu wanti jiraattu ishiidhaaf kennee gara sanatti baqattee isa kana namoonni baay'een dhuguma wanta akkanaa jira. Bara waggaa 3 walakkaa rakkinni 7 ka'ama gooftaan gara tullootaa gara akkasitti baqadhaa mana keessatti hin galinaa dubartiin ulfa akka hin taane tarii yeroo gannaa akka hin taane baay'ee kadhadhaa minaan jechaa ture. Rakkinoota waggaa 70 keessa ta'an keessa yeroo jalqabaa keessa ta'an keessatti rakkinni kun isaan mudatee ture. Ari'atamni kun isaan mudatee ture yeroo Yerusaalem diigamtu gooftaan immoo isa Yerusaalem diigamtu wajjin wal qabsiisee yeroo bara dhumaa fa'ii isaaniif kaasee ture. Eeggadhaa akka kanatti baqadhaa jedhe waan baqatamuudha waan oolamuudha jechuudha wantichi baqannaa jechuudha rakkina foonii gidiraa fooniiti jechuudha ari'atama jechuudha lola jechuudha wantichi kana fuuraa qofa miti jechuudha liitiraalii bara waggaa 3 kanatti gidiraa guddaan isaan irra gahaa jechuudha gidiraa saba Israa'el beektu eeyyaadha gidiraa Yaaqoob maal isa jedhamu Yaaqoob makaraa maal isa jennee haasofnu fa'ii yeroo kana ta'uu danda'a isa jedhudha. Haa ta'u malee sanuma keessatti waaqayyo akkuma yeroo darbe isaan chaappessee warra 444 maal godhee isaan eegee isaan immoo achi namoota baay'eedhaaf gara dhugaa ba'anii waaqayyotti fidanii akkuma kana rakkinoota kana keessatti akka dubartittiin sun eegamtu tokkomsaa akka rakkina kana jalaa baraaramtu baallee ishiidhaaf kenne laftillee ishii gargaaree akka seexanni wanta abaarsaa fi gidiraa ishii kanatti galfite ari'atama jechuudha baay'ee lolaan irra yaa'ee lolaan akkas ta'e yeroo yeroo macaafa qulqulluu ari'atama ishiitti dhufe kana jalaa akka ishiin baatu waaqayyo baallee ishiidhaaf kenne rakkinaaf gidiraa gogiinsa hongeef beela jalaa akka ishii baatu immoo waaqayyo iddoo ishiidhaaf qopheesse sana keessatti immoo nyaata ishiidhaaf qopheesse wantichi lafa onaadha garuu nyaata ishiidhaaf lafa onaadha garuu dhugaatii ishiidhaaf qopheesse lafa onaadha garuu jireenya ishiidhaaf qopheesse waaqayyo kakuu bara baraa sana diiguu hin barbaanne jechuudha yeroon isaa yeroo gidiraa yeroo ari'atamaa yeroo rakkina guddaa seexanni irra qaqqabsiisu warri mataa warri gaanfoota sanaa ganaatti dhannagaa warri gaanfoota sanaa qaban bineensa amma boqonnaa 13 booddatti dhanna warra gaanfa lamaa warra gaanfa 10 sana hundumatti dhanna isaan sun hundumtuu rakkinatti isaan irra qaqqabsiisan sana waaqayyo jalaa baasuudhaaf bakka ishiidhaaf qopheessee ishee gargaaree lafti gara ishee taatee rakkina waggaa amma sanaa keessatti lafti gara ishee taatee waaqayyo ishii wajjiniin ta'e kuni isa dhumaa Daani'eel isa 70ffaa Daani'eel ta'a jechuudha amma 69 fi 70ffaa gidduu jirra inni kun immoo waggoota amma ta'e hin beennu haa ta'u garuu yeroo inni sun raawwatamu keessa 70ffaa
sana ta'aa jechuudha. Baay'ee waliigala wannoo Daani'eel wajjin inni kun waan ta'eef baay'ee waliigala. Sana booddee lola akka kanatti ishii lolee dadhabee lafti ishii gargaaree dadhabee sana booddee immoo warra akka sabaatti galaanni kun dubartittii sana. Amma Maariyaamidha dubartittiin sun yoo jenne inni kun hundumtuu hiikaa nuuf hin godhatu. Gaafa dubartittii sana dadhabe Israa'eliin dadhabee lolee rakkina meeqan mataa meeqan miila meeqan baasee gaafa dadhabu warruma waa'ee wangeelaa wannoo jedhan warruma isaaf abboomamuu didan warruma mallatticha isaa fudhachuu didanitti garagala jechuudha. Isaan kun immoo warra rakkinoota waggaa 7 keessatti wannoo jedhan yeroo darbee isaan kun eessaa dhufanii jennaan rakkina guddaa keessa darbanii dhufan isaan kun dhiiga hoolichaatiin uffatanii qulleeffatanii kan jiru jedhan. Maaliif akkana jechuu dandeenye? Sababni inni guddaan akkana nuun jechuu danda'e obboloota keenya warri jedhan waaqarra jiru turan. Sinigalee yeroo sanatti jechuudha. Obboloota keenya kan jedhan sagalee guddaa kan ta'e saba guddaa ta'uu isaanii waaqarra jiraachuu isaanii charchiin ol butamtee yookiin namoonni qulqulloonni waaqarra jiraachuu isaanii agarsiisa. Kanaafuu kan sagalee kana dubbatu amma fayyinni guddinni mootummaan kan waaqayyo keenyaa ta'e aboon kan masiisaati ta'e hadheessituun obbolootaa gad darbatame halkanii guyyaa waaqayyo fuuldratti kan hadheessaa ture gad darbatame naa yeroo jarri kun innaa isaan seexanni isaan dhufee hadheessu yeroo waaqayyo badi fuuldura kotte jedhuun yeroo gooftaan isaaniif kadhatu cubbuu isaatiif isaaniif kadhatu isaan fayyisu argaa turan jechuudha. Obboloonni keenya jedhan dhiiga olichaatiin dubbiisaa dhugaa ba'aniinis isa mo'aniiru. Du'atti illee of kennanii lubbuu keenya kuttu malee mallattoo keessan hin fudhannu. Lubbuu keenya kuttu malee akkan hin taanu. Lubbuu keenyatu bada malee hin taanu jedhaniitu didan biyya lafaa rakkinan sana keessatti. Yeroo lubbuu isaanii mararsiifachuu didanii wannoo dhiiga gooftichaatiin dubbiitti dhugaa ba'an sanatti qabamanii jiraachuu isaaniitiin isa mo'atan seexana jechuudha. Isinii galee seexana mo'atan. Gooftaan dhugaa isaanii ba'ameef dhugaa isaan ba'an sun jireenya isaanii ta'e. Sana booddee du'an wayya malee gooftaa ganuu hin dandeenyu. Isa kana jechuudha inni seexanni ari'achaa ture. Isinii galee kanaaf bantiiwwan waaqaa gammadaa jedhan seexanni lammata deebi'ee dhufeen fuulduratti ilmaan obboloota keenya warra biyya lafaarra jiran hin hadheessu. Garuu bantiin lafaa immoo wayyoo guddaa gaddaa galaanannaa guddaa gaddaa jedhan jechuudha. Sababni isaa gaachi keessatti seexanni gadi isinitti darbatame waan ta'eef yeroo xiqqoo qaba waan ta'eef akka duriillee miti aarii guddaan isinitti gadi bu'uu darbatame amma isin fixaa jedhame jechuudha. Obboloonni kun asuma keessatti didanii dhaabatanii kana booddee seexanni kun Israa'el irratti hin xiyyeeffate Israa'elin lolee hin ari'atee iddoodhaan hin buqqisee tarii namoonni baay'een isaanii baallee kennameef jedhu tarii helikoophteratu namoota emerjensiidhaaf bakka biraa akka isaan qubatan godhe jechuu danda'u. Israa'el bara duriirraa kaasee lolaaf gidiraa garaagaraa keessa darbe. Kuni dhugaadhaan kallattii sirriitti mul'isuudha. Seexanni bara duriirraa kaasee Museedhaan illee mormaa ture du'aa isaatiniin. Achittidha kan Mikaa'eliif seexanni sirriitti waliin mormuun isaanii beekame. Isinii galee asitti ergamoota isaa wajjin waliin isaan rukute achitti garuu waaqayyo si haayifatu jedheen. Qaan gooftaa kan ulfaate ta'u. Kanaaf kakuu moofaa keessatti immoo Daani'eel ergamaa isiniif dhaabatu kan jedhe barreeffameera. Inni kun immoo sirriitti kiliirii godhee taa'a jechuudha. Daani'eel boqonnaa 7 boqonnaa 9 keessa jiruun sirriitti yoo dubbisan sirriitti kiliirii godhee kaa'a jechuudha. Kanaafuu jawween sun ilaalee dubartittii sanatti lola kaasuu dhaqe bakka warra sanyii ishiitti bakka rakkannaan jechuudha. Ishii dadhabeennaan sanyii ishee warra jechuun warra Oromoota ta'uu danda'a. Warra iddoo hundumaa wangeela maqaa dhaatan fayyina waa'ee kanaa maqaa dhaatan hundumaatti gahe jechuudha. Israa'el dadhabeenna. Sana booddee isaan eenyudha jedha. Isaanis warra waaqayyoo abboommii waaqayyoo eegan isa Yesuus dhugaa ba'e warra itti jabaatanii. Bineensichi sun immoo cirracha galaanaarra dhaabatee jedha lakkoofsa 18 baay'ee na dinqe biyya lafaarratti warra biyya lafaa fi warra galaana keessa jirtan jedhee ture cirracha galaanaarra dhaabachuun isaa kun baay'ee na dinqe macaafonni baay'een cirracha galaanaarra dhaabate san yeroo kun hin qabanii maaliif cirracha galaanaarra dhaabate san jedhuun naa galuude baay'ee na dinqe jechuudha. Warra Israa'eliin mormee dadhabnaan warra amantootaa warra sababii karaa Israa'eliin sababii gooftaan dhugaa ba'een fayyina gooftaan fideen immoo fayyanitti ka'ee amantoota hundumaa warra yeroo sana biyya lafa jiraatan haa ta'u malee charchii yookiin waldaa kiristaanaa akka hin jennee fi waldaan kiristaanaa warreedii waaqarraa haasa'aa jirti sagalee guddaan haasaa kan jiru qulqulloota obboloota keenya kan jedhamu hunda'uun waldaa kiristaanatu waaqarra jira jechuudha. Dubartittii an obboloota keenya hin jenne warratti qabamanii jiraataniif gooftaan isaa dubbatetti amananii qabanii warra lubbuu isaanii kennanii dhiiga dhangalaasanii fayyuu
danda'an sanatti obboloota keenya jedhanii haasa'ani. Kanaaf obboloota koo ammayyuu seexanni nu hadheessa ammayyuu nu wannoodha garuu Kiristoos amma nu dhaabateera. Kakuu moofaa amma gidduu kan jiru akkas. Kakuu moofaa gidduutti namni isaan gidduu dhaabatu hin jiru. Aarsaadhaan lubni maal godhee wannoo gochaa ture. Isin galee dheekkamsaan waaqayyo isaarra kutaa ture. Amma garuu cubbuu hojjennee dheekkamsi waaqarraa gannutti balali'u hin jiru. Kana jechuun cubbuu hojjedhaa jechuu kooti miti. Cubbuu kan nuti hin hojjenne immoo dhiiga Kiristoosiif dubbiinni dhugaa ba'etu cubbuu akka nuti hin hojjenne cubbuurraa nu fageessa. Isin galee dhiiga sanatu isa cana hunda'uun caala jechuudha. Haa ta'u malee yeroo xiqqoo booddee waaqayyo yeroo kanatti seexanatti faradee siruma bara baraan hadheessuu akka hin dandeenye yeroo inni godhu jira. Sana booddee immoo firdiin kan biraa jira gana booddee. Inni jalqabaa hangoo isaarraa fi ulfina isaarraa kufee inni lammaffaa fuuldura waaqayyoo bantii waaqaa irratti akka inni hangoo hin qabaanne irraa kufee isin galee biyya lafaatti gad deebi'ee inni sadaffaan immoo biyyuma lafaa irratti gonkumaa hangoo akka inni hin qabaanne waggaa 1,000 waaqayyo isa godhee isa hidhee isa biraa waggaa 1,000 booddee immoo yeroo gallakkisa ammas seexanni jal'ina isaarraa gonkuma jijjiiramuu hin dandeenye qalbiin geeddaranne fayyuu hin dandeenye jechuudha. Hin jiru wanta akkasii bara baraan jechuudha. Kana booddee immoo yeroo inni ka'ee warra kaanii wajjin warra 1,000 jiraatanii turan sana wajjiniin yeroo inni waadaa immoo waliigalee isaan wajjin immoo biyya lafaa kana immoo gooluu yeroo jalqabu waaqayyo bara baraan akkas ta'utti bantii uraa lafa jalaa banaa lafa jalaa kan gonkumaa jala hin qabne isatti ibidda bara baraatti gadi isa darbataa jechuudha. Kanaaf adabbiiwwan seexanaa akka kanatti jiru waaqayyo immoo akka kanatti nu wajjin jira akka kanatti nu fayyisa akka kanatti isa moona seexanni mo'amaadha biyyi lafaa mo'amaadha waan isa keessa jiru mo'amaadha. Waaqayyo biyya lafaa kanatti nu eegaa waan nuti nyaannu waan nuti jiraannuuf bakka itti baanu itti gallu jiruu keenya nu ta'u hundumaa nuuf kenna. Haa ta'u malee nuti rakkinoota waggaa 7 gidiraa sana keessatti butamne ta'uu hin ta'in nuti warra waaqarra ta'anii yeroo seexanni biyya lafaa fi wantoota isa keessatti jiran ilaaluu dandeenyu. Warra waaqarra ta'anii obboloota keenya isaan biyya lafaatii fi waaqayyoon galateeffannee jajannee yaabantii waaqaa mootummaan kan waaqayyoo fayyinni kan waaqayyoo aangoon kan masiitaati ta'eera gammadee jennu ta'a jechuudha nuti. Warra sana keessaa qooda qabnu waan ta'eef maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u eebbifamaa ayyaanni waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u yeroo ittaan immoo waa'ee bineensotaa isaan gaanfa isaanii as keessatti caqasne immoo eenyuun isaan immoo se'u ilaalla.